Namoonni nan beekne yoo jiraattani ani barsiistuu Dibooraan jedhama. Barsiistuu afaan Oromooti. Dillaa Yuunivarsiitiittani eebbifame muummee afaanirraa digirii koo jalqabaa jechuudha. Ergasiis immoo afaan Oromoo kana manneen barnootaa garaagaraarra barsiiseera. Manneen barnootaa gara lixa Oromiyaa akkasuma naannawa Finfinneetti afaan Oromoo kana barsiisaan ture. Ergasiis immoo ergani biyya Itoophiyaatii ba'ee afaan Oromoo kanarraa hin fagaanne karaa onlaayinii yuutuubiidhaan barsiisaan ture. Akkasuma websaayita mataa koollee nan qaba as piroofaayilii kanarraa argachuu dandeessu baay'een keessanii. Karaa argachuu dandeessu baay'een keessanii. Karaa ejilleen akkutee hin danda'u ammaan booda citi jedhee karaa onlaayinii kana dhiyeenya immoo tiktookii kanarraa nan dhufee afaan Oromoo kana barsiisuu jechuudha. Maaliif namni baay'een immoo amma gama tiktookii kana jira. Dura yuutuubii ture. Afaanuma Oromoon barsiisa. Akkasumallee kitaabolee afaan Oromootiin wal qabatan nan barreessa. Dheengadduma torban darbe keessallee kitaaba qubee afaan Oromoo daa'immaniif gama Amazon irratti maxxanseen ture. Kuulleen kun utuun dhufin guyyaa 2 dura an akka kuulleen kun dhufuun beeku. Qubeedhuma afaan Oromoon daa'immaniif maxxansee Amazon irratti jechuudha. So jalqaba ani kana namoota har'a dhuftanii har'a na bartaniif jechuudha. Isin immoo dursa utuu of nu beeksistanii nama 310 galleerra nama 310tu jira. Taap godhaa ana bira. Moor namnillee akka dabalamuuf odeeffannoo akka argannuufi jechuudha. Ofii keessan utuu nu barsiistanii namoota asirra jiran kanaafi sana booda gara mata duree keenya har'aatti darbina. Ulfaadhaa. Dooktar Uunatu isinirraa jalqabu. Tole ulfaadhu barsiistu. Ani kaaruma miidiyaa kanan si beeka. Yeroo baay'ee si hordofaa TikTok irratti si arge. Hojii ati hojjettuufis galata guddaan qaba. Kabajarsiif hin qaba. Keessumaa naamusa atittiin namoota keessumsiistu na baay'ee appreciate godha. Ani barsiisaa Uunatuun jedhama. Barsiisummaa kan inni eegale waggaa 30 oli. Sadarkaa tokkoffaatiin calqabee achi sadarkaa lammaffaa waggaa 20 darbe immoo yuunivarsiitii Jimmaa keessatti muummee afaan Oromootii calqabee barsiisaa qo'ataa fi amma immoo dhaabbata Ubuntu School of Life jedhu dhaabbata gorsaa fi leenjii dhuunfaa mataa kun qaba. Amma yuunivarsiitii Jimmaa keessattis barsiisaas qo'ataadhas. Abbaa ijoolleetii nama ogummaa barsiisummaa keessa naannoo waggaa 35 turedha. Gabaabumatti nama warra kaaniifis carraa akkan kennuuf kanumaan nagaa fayyaa ta'e barsiistu. Ayyee ulfaadha. Lalisaa? Ayyee galatooma. Lalisaa Andriisaa Damee jedhama. Hojiin ani itti bobee jiru gaazexeessummaadha. Akkasumas dhaabbilee dhuunfaa kan biraa wajjin maashin laangeejii afaan Oromoo irratti piroojeektii waggoota 2 darbe kana hojjechaa ture. Reefuu gara xumuraatti dhufna. Yeroo dhiyootti waan ifa ta'u gama barnootaatiin immoo digirii duraa yuunivarsiitii Finfinnee irraa afaanii fi ogbarruutiin digirii lammataallee achumarraa afaanii fi ogbarruutiin kan inni baradhee yuunivarsiitota kan biroo irraa immoo barnoota kan biroo afaan waliin qabanne gaazexeessummaa akkasumas gama bulchiinsaatti dhiyaatanidha kan inni baradhee. Hojii qorannoo afaanii kana keessatti waggoota 4 erga gaafa barnoota maastersii jalqabee asi fedhiidhuma dhuunfaa kootiidhaan hojiilee qorannoo adda addaa joornaalii afaan Oromootiin jiran garaagaraa irratti wantootiin baasaa jiruuf yaalaa jiru kana fakkaata kan koo. Ayyee galatoomi Lalisaa. Abdiisaa. TikTokii kana muuxannoo qabu. Rakkoon qabu. Ani Abdiisaa Bancaa Jaarraa jedhama. Ogeessa teekinooloojiiti. Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa bahee ogeessa teekinooloojii ta'ee immoo afaan kanaaf gara teekinooloojiitiin maal hojjechuu dandeenya jennee waggoottan 8 daddarban irratti waa'ee teekinooloojiitiin wantoota garaagaraa irra hirmaannee
dubbisantu afaan Oromoo dijitaalessuu fide afaan Oromoo Facebook irratti dabalu, Google irratti dabalu, WhatsApp, Telegram fi Instagram irratti akka dabalamuuf ijoollee biyya keessaa biyya alaa waliin taanee warra tattaafataa jirudha. Yeroo ammaa Google afaan Oromoo qofa odoo hin taane afaanota Itoophiyaa sadarkaa Afrikaatitti qindeessaa kan jiruu fi Google afaan Oromoo fuulduratti dursaa jira. Akkasuma immoo kanumaayyuu jedhe nagaa. Hayyee ulfaadhu Abdiisaa. Profeesar Fedhasaa. Hayyee Fedhasaa Taddasaan jedhama. Egaa digirii koo jalqabaa Yuunivarsiitii Jimmaarraan eebbifame. Fookiloorii fi ogbarruu Oromoo kan jedhu ture. Digirii lammaffaa Yuunivarsiitii Finfinneerraa Afaan Oromoo fi ogbarruun eebbifame. Amma digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinneetti Afaan Oromoo fi Fookilooriidhaan qorataa jira. Kaadhimmaa PhD dha jechaadha. Kitaabilee adda addaa barreessee jira. Kitaaba Afaan Oromoo amma 6tti maxxanseera. Akkasuma immoo dhaabbata gorsaa Afaan Oromoo Simboo jedhu hundeessee namootaaf leenjii Afaan Oromoo fi ogbarruu akkasuma leenjilee gabaaboo gara biraa kennaa jira. Kanuma yoo jedheen ga'a. Hayyee ulfaadhaa Profeesar Fedhasaa hundi keessanuu guddaa galatoomaa barsiisaa OBN Yoonii Ibsaa Aleeks namni as jiru hundumtuu isin beeku waan ta'eef. Baay'ee dhugaa keetii nu beeku namni hunduu ani barataa doktorummaa ta'uu makkoo dubbachuuf ani malee waan biraa miti barsiisaa keenya kabajamaaf jaallatamaadha. BA digirii yeroon Jimmatti baradhu Afaan Oromoo nama na barsiise keessaa nama tokko jabaa namaati. Namnas jirtan illee fooloo godhuudhaan jajjabeessaa. Beekaan tiiktaakii kana gubbaan jiru yeroo baay'ee sababni isaa kabaja isaaniif malu sababuma laanneef baqatu baay'een keenya haa kabajnuuni yaada walitti deebina ga'a. Galatooma. Ulfaadhaa hundi keessanuu kabajamaa. Aleeks waan barsiiftu gara sagantaatu tun galiniin duratti as jalatti jechuun hin taane baay'eetu barreeffamaa jiru waan ta'eef. Koomentii cufuu hin danda'ama. Yoonii barsiisaa koomentii cufuu dandeessu rakkoon qabu. Rakkina koomentii hin qabnu nuti. Namni yeroo yaada barbaannutti yookaan gaaffii barbaannutti gastii nama galchinee yaada yookaan gaaffii irraa fudhachuu dandeenya yoo beektonni keenya kun fedha qabaatanii jechuudha. Kanaaf koomentii irratti warri barreessitan dhiisa. Yoonii yookiin ani ofii kootii cufuu nan danda'a. Ana kenni rakkoon qabu namoota galanis galchuuf akkanaa ta'utti guutuu malaadhu keenya. Kaayyoon keenyas wal hubannoodhaa fi har'aa kan nuti walitti asitti qabamne akka wal hubannuufi waan ta'eef arraba wanti fidu tokko iyyuu hin jiru. Akkaataa wal hubachuu dandeenyutti namoonni asirra jiran hundi isaanii beektotadha. Sadarkaa yuunivarsiitiitti namoota barsiisanidha. Kanaaf wal hubannoodhaaf kan nuti as jirru. Beekaa keenya arrabsuun gadi xiqqeessuun hin barbaachisu. Kanaaf koomentii isinirraa cufneerraa amma kan isin gochuu qabdan taaptaabii qofa lakunoo as. Fi koppii linkii akka namni argamuuf jechuudha. Yeroodhaaf koomentii cufna malee hin bannaa. Garuu inni kun dhimmi amma adeemaa jiru eewu maayikii banate namni biraa namni maayikii banate yoo jiraatan cufaa sheerii godhaame al tokko namni dhibba jaatamii torba. Hayyee haa jalqabnu gaa har'aa dhimmi nuti har'aa walitti qabamnee fi dhimma kuulleetiif kuullee mata duree jedhamutu dhufe gidduu kanaa. Kanaaf sanarratti namni immoo hubannoo garaagaraa qaba yaada garaagaraa kennaa wanta meeqaan walitti hidhuuf kan yaadamu jechuudha. Kanaaf dhimmuma kana hubachuudhaa fi jalqabaa ani maaliin yaadaa ture dhimmi kun dhimmuma nama dhuunfaati. Dhimma nama dhuunfaa waan ta'eef hagas mara ol fuudhanii ol kaasanii odeessuun isin barbaachisu jedhee yaade. Amma garuu dhimmichi dhimma nama dhuunfaarra darbaa dhufe isinii galee dhimma nama dhuunfaarra darbee sadarkaa yuunivarsiitiin maqaa dha'amuutti kan ga'e namni gara meeqatti hiikee
even TikTokii kanarraa miidiyaalee garaagaraarraa namni wanta garaagaraan walitti hidhaa waan jiruufi namoonni qorannoo kana keessaa harka qaban immoo as nu gidduu jiru waan ta'eef mee isaanirraa dura haa dhaggeeffannu sana booda wanta jennu jechuu dandeenya kan jedhuun as geenye. Dr. Unatu mee isinirraan eegala kuullee kana yeroo dhageessanii yookaan immoo yeroo argitanii maaltu isinitti dhaga'ame? Kuullee dhiyooma kanan dhaga'e hiriyoota kootu ijoolleetu natti mee nagaafannaan ani hin beekun jedheeni isa booda beeksisa yuunivarsiitii Wallaggaa baaseen ilaalee diteelii isaa immoo waan dhageenye waraqaa wayii ijoolleetti hiriyoota kootti bilbileen gaafadhe isa booda wanta qubee bocame skriiptii wayii naa erganii sallaalee malee waan gadi fageenyaa hin qabu garuu akkuma ni walii qabatti ilaaletti akkuma qo'annoo namni tokko qo'annoo waraqaa baay'ee hojjennee sheelfii irratti kaa'amee jira dhuma argee jijjiira yuunivarsiitii keessatti hojiin keenya inni guddaan qo'annoo gaggeessuudha akkuma qo'annoo nama dhuunfaa tokkotti ni ilaale booda miidiyaa irra ilaalu namni baay'een xiyyaafannootti kennee hin arge har'aa kaleessa akkas hiriyoota koo wajjin haasa'u maaliif dubbiin kun akkas babal'atee maali qorannoo dhooti yaada jennuun yuunivarsiitii Wallaggaas immoo lakkii akka yuunivarsiitii toon ta'in akkuma dipaartimentiitti akkuma qo'annoo tokkotti ilaallee yaada jedhu baasanii anis akkuma kanatti ilaalee ture garuu barsiistuun akkuma amma kaaste dubbiin isaa xinnoo babal'ataa jira kanaaf mari'atanii yaadii maal fakkaata isa jedhu waliin mari'achuun barbaachisaadha dhee yaade malee kanaa ol diteelii isaan beeku dhugaa. Ayyee ulfaadhaa. Lalisaa ati yoo qubee kuullee kana argitee dubbisteetta maaltu sitti dhaga'ame yeroo dubbistee qubee kana wanti kan Oromoo isa fakkeessu maaltu jira mee yaada kennuu ibsi atillee. Ayyee galatooma ulfaadhaa garee kana keessa namoota gurguddootu jira baay'een keessanii kabaja guddaan isiniif qaba Dr. Unnetuu maqaadhaan hin beekaa Dr. Unnetuu dabalatee jechuudha. Barsiisaa Fedhesaa immoo hiriyaadhasii hangafa koodhasii naman hedduu kabajuudhallee Aleeksifaa immoo hiriyoota kooti hundi keessanii galatoomaa waan asitti argamtaniif jechuun barbaada. Kuulee koo kan inni dhaga'e dheengaddaa ganamaanii Abdiisaatu poost godhee tan arge isa dura sadarkaa odeeffannootti quban qaban ture qubee haaraa uumuudhaa fi piroojeektii hojjetamaa jiru tokko jira. Uummata gargar baasuuf yookaan immoo dhaloota qubee addaan ol afaan gochuu fi piroojeektiin qabame tokko jira oduun jedhu deddeemaa ture eenyu akka qabate akkamiin akka deemame wanti beekamaan hin jiru ture isa kana jedheessi yaadu natti ulfaata ture sababni isaa yuunivarsiitii Wallaggaan akkasitti miti kan yaadu waan ta'eef achi Abdiisaan poost godhee argeetan kallattumaan bilbilli koo jalqabaa kan itti bilbilee barsiisaa Fedhesaatti ture. Barsiisaa Fedhesaaf bilbilee duukaa haasa'ee maali wanti Abdiisaan jedhu kuni jennaani lakki implementeeshinii keenya hin qabnu akka inni itti jedhe kanas miti qorannoon kun bifa biraatiin jedhanii naaf ibsanii okee akkas taanaan Abdiisaan dogoggore jechuudha jedheetan dhiisean waan sana iyyuu lafaan kaasnee deebisee achi gaafani viidiyoo tokkon argee viidiyoo kan yuunivarsiitii Wallaggaa baasee tokko argeen barreeffama yaada koo Facebook irratti barreessee ture. Aga kana guddaadha dhee ammayyuu yaanne sababni isaa ani itti akka nama ofitti amanuuttanii barsiisaa Fedhesaatti amana ammayyuu taanaan achi kaleessa galgala qorannoowwan Fedhesaan dhiyeessee fi akkasumas barreeffamoota Maaster Hasanii namni naaf ergaa jechuudha. Dabalataan illee kitaabota isaan maxxansanii gabaarra baasan ragaawwan rasiitii mana maxxansaaf kaffaltii raawwatame wajjin kitaaba koppii meeqa akka maxxanfamee gabaarra ba'e wajjin gaafan argu na ajaa'ibe jechuun kan Fedhesaan naan jedhe wanti kun sadarkaa qorannootti jira gadi hin baane yoo hayyoonni mirkaneessan garuu ni ba'aadha. Achuma irratti garuu haasaa Fedhesaan taasisu wantoonni warri kutan jiru turan. Gadi hin baafnes jedhu dhaloonni kumijaas barateera. Mute godhaa Yoonis bira. Mute godhaa. Barsiiftuu qabiif barsiiftuu barsiisee Dr. Unnatuudha.
Oh, okay, okay. Tole lalisaa itti deebi'uu wayyuu Profeesar Fedhasaa irraa dhageenye itti deebinaa galatoome lalisaa ifama gidduuttan kute yoo ta'e. Abdiisaa Aleeks barsiisaa fi Yoonii ibsaan gidduutti yoo gaaffii qabaattan yaada yoo qabaattan kennuu dandeessu dura namoota dhimmi kun ilaallatu irraa dhaggeeffannee sana booda yaada kennina jedheen isinirra daddarbaa jira. Abdiisaa ibsaa waan jettu qabdaa? Yaa Ani waan sagaleen tiyya ni dhagama. Ni dhagaamta Hundi keessanuu ashama harka fuune warroonni amantaa musliimaa taatan immoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barsiisaa Fedhasaa Ammasira deebiidhaan baga ol agarre wanta akkan si gaafachuu fedha. ibsaa kiyya ibsaa dura haa ibsanii. Rakkoon qabu ibsaa miti waan biraati mitan hammeenya waan biraatti akka keessan jirtu. Wanni na dhibe waan uumamuu irratti waliif galla rakkoon qabu waan ta'ee waan fooyyaa deemu waliif galla fooyyaa waliin deeman nama deeggaru keessaayi waan akka qishnaa godhanii waan deddeemuu jalaa isaanis rabbi obsaa kannuu fi waan jechuu barbaadu maastar Hasan barsiisaa Fedhasaa waan kana gariin maastar Hasan tu fidee jedhit isaan deema gariin si waan kun akka mul'atu Tole, okay. Akkasaa goonu sanaafanii dura Profeesar Fedhasaan. Adeemsa Profeesara ibsanii waan of harkaa qaban nutti himanii zaasit. odoo achiin ga'e dubbachuun barbaade. Ayyee hin dubbatta. Master Hassanii followeera kooti barreesseefin ture garuu barreeffama kiyya hin argine akka isaan dhufanii isaanillee nu gidduutti hirmaataniif barreesseefin ture. So barreeffama kiyya waan hin arginiif yeroo biraatti isaanillee dhufanii akka ibsanuu kennan abdii guddaan qaba. Abdii isaa ati dubbadhuuti gaaffii otoo hin taane ani maaltu isinitti dhaga'ame yeroo argitan waa'ee kuullee kana. Sababni isaa dura abbaan erga dubbate maaliif qorannoo kana kan geggeessan Profeesar Fedhasaa waan ta'anii fi isaan erga dubbatanii booda yaada keenya gaaffii keenyas gaafachuu dandeenya tole. Dura hubachuu qabna jedhee waan yaaduu fi ati abdii isaatti fufi sana booda Profeesar Fedhasaa. Iyyan galatoomii barsiiftuu diyaaspoora Diibooraa siif hin barreessee ture dhimma googiliitiin wal qabatee piroojeektii tokkotu nu bira ture piroojeektii saniif hirmaatuu qabdi jennee Profeesar Tashoomaa wajjin dubbannee siif barreessaa ture hin arganne carraa waliin nu fide Aleeks isatu na affeere asitti haa galatoomu. Akkuma lalisaan kaase waa'ee kuulleedha. Kuullee barsiisaan Fedhasaan hiriyyaa kan kooti odeeffannoowwan tokko tokkoo fi wantoota walii hojjennutu ture. Qubee kuullee kana quban qaban ture. Qorannoowwan geggeeffamaa turan yeroo dheeraa dura akka qoratamaa turan quban qaba ture. Dhiyoo kana yuunivarsiitii Wallaggaatitti yoo dhiyaatu ganamaan halkan waa hojjechaa hirriba irra ture barfadhee ka'e bilbila baay'eetu na bilbilameeti ergaan baay'een natti ergame. Ergaan natti ergame sun akka wanti akkanaa dhufuu qofa odoo hin taane hojiitti seenamaa akka jiru qabatamaan immoo lafarra barsiifamaa akka jiru ka jedhudha. Namoonni ergaa barreessaa turan miira isaanii dhagahame waa Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti ta'e dabalataan immoo maaltu deemaa jira waan jedhu gaaffiin gaafa ka'u maaltu deemaa jira jennee gaafadhee feesbuuk irratti daqiiqaa muraasa keessatti Bulee Horaa yuunivarsiitii irraa dookumentiin guutuun naa ergame dubbiin akka lafa qabatte akka barsiifamaa jiru akka kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti barnoonni kennamaa jiru ta'ee erga sadarkaa qorannoo irra jiraate balballi osoo hin banamin osoo hayyoonni qaamni dhimmi ilaallatu keessatti hin hirmaate yaadan kennaniitiin dabalataan inuma Wallaggaa keessatti akkaataa jechoota itti waliin deddeebisaa turanillee even maneejimentii bulchiinsaatiif yuunivarsiitii Wallaggaatiif daayirektilii bilbilee warri riisarchiidhaa dhimma kana akka hin beekne naaf himanii pirezidaantitti ergee jennaan dhimma kana qabbaneessaa yeroodhaaf
amma walgahii bulchiinsa irra jirra yeroo gabaabaadhaaf obsanaan jedhe pirezidaantiin akkuma walgahiidhaa bahaniin hatattamaan akka ibsi bahu taasifame. Yuunivarsiitiin odoo hin beekin dabalataan immoo ibsa bahe hunduu argitaniirtu waan ta'eef jechuu dubbiin sun lafaa kaanee odoo hin taane karaa kallattii garaagaraatiin waan deemame qabatama kitaaba maxxanee lafa jiru akkasuma immoo qorannoodhaan immoo barsiisaan Fedhasaan fa'aa qorannoodhaaf dhiyeessaa jirra jedhu gama kaaniin immoo kitaabni rabsamee lafa irratti sadarkaa barnootaatitti gadi bu'ee jira. Dugda duubaan immoo qaamni dhaadannoon amma dhiyeenya kan as ba'aa dhufe argartu ragaa dabalataati. Anachiin dura ragaawwan qulqulleeffadhee namoota argachuu qaba jedhee yaada irraa akkaataa qulqulleeffadhetti wanti waan lafa qabate miila gadi fageeffate ta'uu erga mirkaneeffadhee booda ajandaa sooshaal miidiyaa akka ta'uuf irra murteessine. Ana qofa odoo hin taane hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa ogeeyyiin namni Oromoon qabu amma dhimma isa irra ajandaa godhatee barreessutti jira. Waan jedhametu waan wal'aa'eef akka ajandaa ta'u goone xiyyeeffannees irra hojjechaa jirra. Akkuma amma lalisaan jedhe kitaabileen maxxansaaf seenan kitaabileen 10,000 fa'aa sadarkaa maxxansaaf raabsamuutitti sadarkaa mana barnootaatti barsiisaan qophaa'uutitti sadarkaa gahe waan ta'eef kun immoo dhimma eenyummaa balleessuu fi qubee jechuun kan uumee fi jireenya keenyaa fi afaan keenya akka Abdiisaa adeemsarratti gaaffii qaban. Gara sanatti ditteelii ceesoo keenyaan isaanaa dhageenyu barsiiftu adeemsarratti hin yaada qaba. Ibsa yoo dhageenye wayyuu. Isaan dhaga'uu dura gaaffiiwwan qabnu yoo ibsanne gaarii natti fakkaata. Deebii walitti qabee deebii akka nu deebisuuf tole. Ayyee dura haa ibsanii Profeesar Fedhasaaf carraa kennine mee haa ibsanii odeeffannoodhuma guutuu qabnaa nuti. Odeeffannoo guutuu qabnaa nuti sana booda erga isaan ibsanii lalisaan abdiisaan hundi keenya gaaffii yoo qabaanne isaaniin gaafachuu qabnaa jechuudha. Dandeenyaa jechuudha tole galatoomaa abdiisaan miyuutii godhadhu. Taap godha mana taap godha sirriitti sheer godha taap yaa barsiiftuu irratti taap sirriitti godha sheeris godha uummata komantii duunirraa banaa hin affanina uummanni yaada garii haa qabanni jiru. Tole hin banna. Profeesar Fedhasaa dabareen kan keessanii gidduu kana maqaan keessan hedduu dha'amaa jira. Dhimma qubee kuullee kanaan wal qabatee ofii waa'ee qubeen jedhaa kuulleedha ofumaayyuu. Dhimma kuullee kana ofii yoom dhageessan isinii Profeesar Fedhasaa asumaan immoo mee nuu ibsaame ifuma nuu godhaa wal hubannoodhaaf akka ta'utti maaliif qorannoo kan irratti geggeesse isinidha waan jedhamaa jiruu fi waa'ee kuullee kanaa yoomii kan dhageessanii ofii isinii asumaan immoo odeeffannoo nuu kenna galatoomaa. Ayyee ulfaadhaa. Hundi keessanuu isiniin kabajaa iddoo kanatti kan argamtanii fuuldura akkuma nama barateetti yookaan akkuma dirree barnootaa tokkotti haasofne gaariidha. Ani waan irraa eegamu qofa kan hin haasa'u gama qorannoo duukaa waan wal qabatu qofa irratti jechuudha kan hin dubbadhu. Kuullee waggaa 2 har'aati kan hin dhaga'e. Waggaa 2 har'aan dhaga'ee. Egaa sooshaal miidiyaa kanarratti waan afaan Oromoo kana kaaseen dubbadha yeroo baay'ee sababa kanaaf namoonni waan haaraa dhimma afaan Oromoo wal qabatu yoo argan gara kootti ergu. Yeroo isaan gara kootti ergan immoo ol baasuu fuuldura namatti agarsiisuu fuuldura maaltu jiraa kan jedhuun gadi qabee ilaalaa jechuudha. Maaltu jiraa? Midhugaamumaan wanni kun tarii waan fayyadamoo waan hin fayyadne kan jedhuun ilaalaa. Yeroo sana haala xiqqoo rakkisaa keessan ture akkuma dhuunfaa kootti. Egaa waan deemaa jiru karuma sooshaal miidiyaan argadha. Kuullee qofa miti afaan Oromootii fi qubee adda addaatu uumamee Oromiyaa keessatti barsiifamaa jira. Oromiyaa keessatti qofa osoo hin taane addunyaa irratti barsiifamaa jira. Kanaaf fakkeenya tokko isinitti meetan gara gaaffii ati na gaafatteef mata duree silaa dubbadhutti deema. Yaada tokko isinitti mee fakkeenyaaf
namni ogeessa faarmaazii ta'e tokko qorichoonni approve hin taane qorichoonni hin ilaalamne hawaasa keessa raabsamu yoo ta'e calluma dheetaa ilaala moo qoricha sana walitti qabee laaboraatooriitti geessee qorata. Lakki kun hin deemsisuu haa dhaabbatu. Kun hin deemsisuu kun immoo hin deemsisaa itti fufuu jedha jechuudha. Ogeessi tokko ogummaa isaatii wanta ilaalu waan qabuuf. Ani yeruman baradhe waan afaan Oromoo irratti koorsiiwwan xiyyeeffatan baay'een baradhe. Dookteriin Jimmaa jiru yoo ta'e folkloorii keessatti waan afaan Oromoo wal qabatu linguistiksiidhaan waan wal qabatu maal maaltu baratama kan jedhu quba qabu jedhee yaada. Kanaaf koorsiiwwan 5 ol afaan Oromoo irratti baradheera yeroon digirii jalqabaa baradhu. Warri kun baay'een isaanii gama linguistiksii duukaa yookaan xiinqooqa duukaa warra wal qabatanidha. Yeroon digirii lammaffaa galu immoo digirii lammaffaa irratti afaan Oromoo waan dabaladheef koorsiiwwan afaan kana duukaa wal qabatan walakkaa oliin baradhee jechuudha yeroo sanas. Yeroon digirii sadaffaa galus waanuma sanaan wal qabatu waanan baradheef waan kana ilaaluu fi numan ga'umsa qabaa jedhee namanaa jechuudha. Waan deemaa jiru kana ilaaluufanii nama biraatti waamuu nan barbaachisu ofuma koo ilaaluun danda'a jedheetan gara qorannootti seenee jechuudha. Kana duras yuunivarsiitii keenya yuunivarsiitii Wallaggaa yuunivarsiitiin baay'ee jaalladhu keessatti waan afaan Oromoo wal qabatu qoradhee dhiyeessee beeka. Sababa kanaafi ga'umsa kanaa qaba jedhee waan hin itti amaneef mee wanti qubee haarawaa namoonni barsiisan kun maal fakkaata jedheen weebsaayitii fi yuutuubiilee adda addaa sakatta'uu jalqabee jechuudha. Yaa obboloota ko sirriitti na dhaggeeffadhaa wal hubachuun gaariidha waan hundumaa keessaa. Akka amma yaadamee dubbatame kana miti dubbiitu wal rukute waan lamatu walitti dhufe malee ani kanin hojjedhe qorannoo akka ta'e isinitti himuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf sirriitti namoonni akkana hubattanii fi kanan jedhu. Amma yeroon sakatta'uu qubeen haaraan uumame 9 guutuu isaan argee jechuudha. Sheek Bakrii Saphaaloo irraa kaasee. Qubeen 9 kun barsiifamaa jira. Warri kaan yuutuubiidhaan barsiisu, warri kaan teelegiraamiidhaan barsiisu, warri kaan kaaniin barsiisu. Kan ammoo yeroo barsiisan hiriyoota isaanii firoota isaanii barsiisu malee uummatatti gabbaanii labsatanii miti. Namni tokko immoo yeroo baratu nama isa biraa barsiisa. Akka kanaan qubeewwan miila fageeffatan baay'een jiraachuun arge. Kanaaf maalin godhee gara qorannoottan dhufee jechuudha. Ragaa sana walitti qabee kan yeroo Sheek Bakrii Saphaaloo jiru jalqaban irraa kaaseen ilaaluu jalqabee yoo barbaachisaa ta'e maqaa isaaniis ni eeruu danda'a. Ka'umsi koo inni wanti hawaasa keessa deemaa jiru kun maali? Nagaama? Eeyyee ni dhaga'ama. Connection isaanii diimaa ibsaa jira. Bilbila irra bu'eeta. Viidiyoo cufaa jedhin neetworkiin dadhabaa yoo ta'u viidiyoo yerootti dabalamuun rakkisan. Tole haga isaan deebi'anii ba'aniiru yoo deebitanii seentanii gastii ergaa maaliif yaada isaa Akkasitti namoonni jala jirtanii gidduudhaan taaptaabiin kun dadhabaa jira. Egaa naga lakkoofsi keenya dabalaa deemu taaptaabiin hin jiru taanaan qabaa deema qulqullina dhabaa deema waan ta'eef namoonni as jala jirtan 300 taaptaab gochuun dagatinaa sheer gochuun dagatinaa. Shee Hamzaa
Shee Hamzaan as jala jiru nama barreesse sana dhiyeenyaan beekumsi Aleeks Taayyee akka sila barreessaa turetti Shee Hamzaan dhagaa jirta yoo ta'e yaamini yoo dandeesse yoo siif mijate galatooma alfaadha. Profeesar Fedhasaa yoo konnekshinii sirreeffattanii deebi'aatii seenaa barsiisaa koo naman galchinaa ammaaf bakka tokko duwwaa qabna waan ta'eefi. Maaliif dubbiin isaan bira jira waan ta'eef akka isaan ifanuu godhan barbaanna. Kanaaf obsaan isaanii na dhaggeeffannu sana booda gaaffii qabnu. Yaa taraan jalaa gabbuuneet seenan. Ayyee. Amma dhiifama neetwoorkiin na baase dhiifama. Homaa rakkoon hin jiru. Amma itti fufu. Profeesar viidiyoo cufadhaa qulqullina isaatu gadi bu'a. Viidiyoo cufadhaa yoo dandeessa. Inna gaamaam. Eeyyee. Nagaama. Ni dhaga'ama, ni dhaga'ama. Hello. Ni dhaga'ama. Itti fufi ni dhaga'ama. Tole. Agasitti haga yaa nan arga connectioniin isaa diimaa ibsaa jira. Yoo as deebi'ee nu ibsa inni wantuma hayyee ni dhaga'amta itti fufuu dandeessa. Hayyee egaa ka'umsi koo qubeewwan adda addaa qubeewwan haaraan 9 Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti addunyaa irratti Oromoo keessatti baratamaa jira. Kanatu gar tokkotti dhufuun irra jira. Kanatu ilaalamuu qabaa jedheetan gara qorannoo kanaatti seenee Sheek Bakirii Saphaaloo irraa kaasee hanga yoonaatti maaltu jira wanti qubee afaan Oromoo wal qabatu kan jedhuun sakatta'ee jiran. Yeroon sakatta'uu namoota adda addaa kana nanquun namaa ittan hima qorannoo hojjechuu barbaadaa. Kanaaf dookimentii isin hirka jiru argachuu danda'a waan isin ammarra jirtanitti jedhee gaafadhaa jechuudha. Iyyadattu yoo ta'e waggaa 2 fuul Barsiiftuu muutirratti haasa'uu jirta. Jara keenya obsan gadhaa taap sheer koppiliingi sirriitti godhaa. Sirriitti taap sheer koppiliingi godhaa. Neetwoorkii qaqqabaa jira. Neetwoorkiin qaqqabaa jira. Obsumaan dhaggeeffannaa maaliif dubbiin achi waan ta'eef ammas isaanirraa erga dhaggeeffannee booda kan nuti dubbachuu dandeenyu. Agasitti garuu wanuma isaan jedhanirraa wanta muraasa utuu haasofnee gaariidha. Yoo deebitee dhufte gastii keessa nama baay'eetu jira. Akkamiin akkan arguyyuu hin beeku. Dhiifama barsiiftu gadi bu'uus dandeenya nuti. Osoo Ustaaza Hamzaan as jala jiru natti fakkaata. Dhimmi kun immoo kallattiidhaan kan ilaallatu maastara sanii waan ta'eef jara kana osoo bakka tokkotti arganne nutti tola. Karaa danda'ame nuti dhiyaatanii bakka abbaan hin jirretti asitti dubbachuun kallattiidhaan kan ilaallatu isaanii. Maaster Hassaniif barreesseera. Barreeffama kiyya hin argine isaanii. Kanaaf rakkoon hin jiru. Qorannoo kana kan geggeesse Profeesar Fedhasaa waan ta'eef inni gidduu jira. Isarraa haa dhageenyu. Maaliif maqaan isaas hedduu gara kanaatti waamamaa waan jiruuf inni ibsatu nuu kennee innis amma nu jalaa badeera malee. Amma wanti beekuu qabnu Fedhasaa qofaa iyyuu miti. Peeperii kana dubbisneerra ifa baheera wanti kuni. Wanta peeperii sun akka itti nuti hubanne sirrii miti taanaan sirrii miti haa jedhani haasa'uu dandeenya. Waan Aleeksi kaase sirrii natti hin fakkaatu. Aleeksi amma kan jedhu jarri argamuu qabu jedhe jarri ibsaniiru viidiyoo argine peeperii dubbisne wanti addaa waan ni barbaachisu adda natti hin fakkaatu. Yoo jiraatanii of faccisan gaarii gaaffii gaafannu deebii barbaannu qabna. Yoo kana hin taane garuu
waan sana irratti haasa'uun ni danda'ama jedhee yaada. Yaa, eeyyee akkasuma lalisaa yaada gaariidha. Wanta atis lalisaa wanta dubbistan waa'ee kuullee kanaa wanta dubbistan irraa nuuf himuu dandeessu. Yoo lakki karaa sirrii hin fudhanne isinii akka kanaa miti yaanni isaa akka kanaatii jedhanii isaan immoo nu sirreessuu danda'u jechuudha. Master Hassan yoo dhufanii kana gidduutti isaaniin illee ol galchina. Hagasitti garuu fedha isaanas waan jiruu fi dhiifama fedha isaadhuma jedheensi waamana rakkisaa jira. Piroofeesarri kun natti dheerata. Lakki silaa piroofeesarii dhamee waamamu ani yaaduma achirratti barreesse namoonni natti yinaan malee obbo Edina waami. Piroofeesarummaan ganaadha. Sadarkaa lamannaafa. Hayyee. Itti fufii yaada kee nu ibsi haga dandeessu gaggabaabsiiti. Gaaffii nan gabaabsa. Kanaafi Sheek Bakrii Sapaaloo irraa kaasee hanga guyyaa irraatti eenyu faatu maal hojjete kan jedhuun sakatta'ee jechuudha. Dookimentiin isaa lalisaaf harkas jira. Namoonni dookimentii natti ergan waan qaban natti ergan waan irratti hojjetan natti ergan. Isa isaan hojjetan sana kaan isaanii waraqaadhuma irrattidha kan isaan barreessanii waraqaadhuma sana screenshot godhanii naa ergan yookaan isuma suura kaasanii naa erganii isuma galcheen waan isaan hojjetan sana beekamtii kenneef jechuun koo maal jechuudha qorannoo kana keessatti hammachiisee uma deemee jechuudha. Egaa akkuma dookimentiin bal'ataa gabbataa deemuun immoo hojiin bal'ataa deema. Amma argitanii kuulleen kun kan isheen dubbii guddaa taatee fi waan lamaafi. Tokkoffaa qorannoo koo keessatti ol baasee isa duraa wajjin qubee keenya qubee laatinii wajjin wal bira qabee ilaaleera jechuudha. Jechoota wal bira qabee barreesseera. Kompiitaraan barreessuu nan danda'attiin waan ta'eef appilikeeshinii kompiitaraa yookaan kiiboordii qabaa. Kanaafuu hanga danda'etti jechoota qubee lammanii wal bira qabee barreesseera jechuudha. Yoo tarii hin ilaalama ta'e amma waggaa 12tti hawaasatti gadi hin ba'u. Amma waggaa 12tti maalidhaa qoratamaa ilaalamaa deema. Qorachuu jechuun immoo maal jechuudha kallattii adda addaatiin ilaaluun hin danda'ama. Ani fakkeenyaaf fayyadama hawaasaan ilaale. Akkamitti kanarraa faayidaa argata uummati jedhee warri biraa immoo linguistiksii gama pure linguistiksii apply linguistiksiitiin ilaaluu danda'u. Fonootiksii fonooloojii maal jennu achi keessatti akkamitti ilaalama kan jedhu ilaaluu danda'u. Adeemsi kun yoo xiqqaatee waggaa 12 gaafata. Adeemsa waggaa 12 kan jedhu sana duukaa wal qabatee egaa namoonni barachuu jalqabaniiru akkuma dura jedhee siluma ka'umsa qorannoo kootii kan ta'e barachuudha. Namoota 5,000 olii jedhani maastera san. Gaafan ilaalu immoo gara 6,000tti siqataa jechuudha. Qorannoon koo kanaan gara 6,000tti namoonni siqatan waan kana bakka adda addaatti baraniiru jedheen kaa'ee jechuudha. Kanaafi ani amma kana egaa yeroon hojjedhee fixuu fudhadhee yuunivarsiitii Wallaggaa deeme. Sababni isaa ani barsiisaa achiiti waan ta'eef ani amma kanas ol bahee himamu hin jenne sadarkaa dipaartimentiitti barsiisota wajjin mari'achuufan ture. Sadarkaa dipaartimentiitti barsiisota wajjin mari'achuuf yeroon ka'u sadarkaama kolleejjiitti akka dhiyaatu godhanii jechuudha. Sababni isaa kolleejjiin keenya kolleejjii afaaniiti waan ta'eef. Yeroo kana ani gaanan dhiyeesse aktuaalii yuunivarsiitii Wallaggaa keessaan qabu jedhee miidiyaatti dubbadheeran. Hojii kana hojjedhu naan hin jenne kottuutii dhiyeessi naan hin jenne anatu kaka'umsa ofii koon dhaqe waan ta'eef tarii bal'eessaadha yoo ta'e kun bal'eessaa sanatti yuunivarsiitii sana osoo hin taane anatu gaafatama. Bal'eessaa sanatti anatu gaafatama. Egaa namoonni iddoo sana jiran akka malee na hubatanii anayyuu miiran taanii akkan dubbadhu na godhanii jechuudha. Akka aariidhaan akkan dubbadhu na godhan. Ilaa silaa beektaa saayinsiidhaan ilaalameetu itti fufa ilaaluun malee lola hin qabu yookaan sagalee cimaa namatti dubbachuun barbaachisu jechuudha. Qorannoon kun hin barbaachisu yoo jedhan ani rakkoo hin qabu. Garuu lolanii namatti dubbiin taane dubbachuun barbaachisaa miti. Dhuguma waan haaraadhaa nama rakkisuu danda'a. Wanta haaraanii haa ta'u malee obsaan na dhaggeeffatanii
gara qaama dhimmi ilaallatutti immoo darbinee ilaaluu dandeenya turre. Egaa maalinni wanni tarii amma dubbii wal dha'imaa inni tarii namoota barsiisuun kun maaloo gochuun kun piroojeektii ta'uu danda'a. Kun egaa qorannoo koorraa addaa jechuudha. Qorannoon kan kiyyaa waraqaa sana keessatti wantan ilaalee jira. Waa'ee kitaaba maxxansuu ani quban qabu. Jechi koo kitaaba tokkos hin maxxansine kitaaba dookimentii walitti qabadhee kitaabonni maxxanfamanii jiraachuu immoo dubbadheeranis achi keessatti jechuudha. Isa kanatti deebii kan kennu waa'ee kitaaba maxxanfamee waa'ee namoota baratee abbaa dhimmaa sanaa jechuudha. Egaa yuutuubii irra galtanii ilaaluu dandeessu namni illee barachaa jira kan biraallee. Kana gara tokkotti fiduu qabnaadha. Ani immoo karaa sirriin hojjedhee tarii dogoggoreeraa inni kun immoo saayinsii biraati. Qorataan tokko anamma danda'e hojjedhaa namni biraa immoo jaaji godha kuni sirrachuu qaba sirrii miti jedha malee fuudhee feesbuukiitti hin baasu jechaadha. Amma egaa yeroo feesbuukiitti ba'u piroojeektii hojjetamedha. Piroojeektiin sun immoo birrii baay'eetu ramadamee jedhame. Dhugaan isinitti hima namootaan isinii wajjin jiru kun dhugaan immoo hin qallatti malee hin cittuu piroojeektii qorannooti jedhamee nama tokko wajjin waraqaan mallatteessi hin qabu waa'ee kanaatiif. Piroojeektii qorannoo kanaaf birrii gadhiifamedha jedhamee birriin naa kenname tokko hin jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Ani kaka'umsa mataa kootii nan hojjedhe. Kanaaf gama qorannoo waa wal fakkaatu qorannoon koo boqonnaa tokko hanga 5tti kan jiru. Boqonnaan 6ffaa tarii waan gara fuulduraatti ta'uu danda'u kan agarsiisudha boqonnaan 6ffaa. Waraqaan sun akka kanatti jira. Waraqaan sun kitaaba ta'ee gara kitaabaatti deebi'ee maaliif kitaabatti deebi'e? Gaafa mariidhaaf deemamu mariitu qophaa'aa ture. Mariitu yaadamee ture. Ammatti fufaan dhiisaa hin beeku. Marii yaadame sun yuunivarsiitota lamatu qopheessuu fi waliin mari'achaa jiru. Amma hin murteessan osoo hin taane marii irra jiru. Yeroo sana waraqaan qorannoo kun harka namootaa ga'uu qaba warra mari'atan sana. Maaliif mari'achuuf waan hundasaa daayijesti gochuu barbaada. Ilaalanii tilmaamaan osoo hin taane sirriitti dubbisuu waan barbaaduuf waraqaan sun hangi ta'e amma baay'ee osoo hin taane amma 100 200 piriinti ta'ee tarii guyyaa sana namoota sana bira ga'uu danda'aadha. Sanaan alaanii piroojeektii hojjetame nagarree. Piroojeektii hojjetame jechuun akka qorannoo kootti wanti hin argin jiru tarii gara fuulduraa wanti adeemaa jiru gara piroojeektiitti deemuu danda'a. Afaanni tokko piroojeektii mataa isaa inuma qabaata gaafa adeemu. Egaa inni kun ani murtiin ani yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dabarses akka hin jirre viidiyoo silaa gadhiifame sanarraas yoo dhaggeeffattaniittu ta'e egaa namni yeroo aaru waan baay'ee dubbachuu danda'a. Qorannoo koo ala ba'ee dubbadheera ta'uu mala yoodhuma ani qorannoo kana dhiiseyyuu barsiifamaa jira uummata keessatti jedheen dubbadhee jira naan. Garuu dubbiin koo gara baay'eetti na jalaa hiikame. Lammaffaa immoo kunoo piroojeektii kanatti birrii hedduutu gadhiifamee jedhamee dubbatama. Dhugaan isinitti himaa piroojeektii kanaaf dhugaa waaqa sana manee bulu birriin tokko qorannoo kanaaf kan gadi naa dhiifame hin jiru. Qorannoo kanaaf jedhamee wanti gadi naa dhiifame tokko iyyuu hin jiru jechaadha. Ani kaka'umsa mataa koo hin hojjedhee amma gara xumuraatti waan ani isinitti himu namni arrabaanis waan fedhe naan jedheera karaa maatiis natti dhufee waan fedhe jedheera yoon qorannoo kana hojjechuu kootiif dogoggoreera ta'e Oromoo dhiifaman gaafadha. Yoon qorannoo kana hojjechuu koof dogoggoran hojjedhe ta'e dhiifaman gaafadhaa. Sanaan ala ani murteessuu fi humna sin qabu utuun humna qabaadhe warra barsiisaa jiran hin dhaabsisan ture. Humna hin qabu waan ta'eef waan tokko gochuu hin danda'u. Garuu qoradhee immoo mul'isuutu narra jira. Kanuman jedha gaatarii gaaffiin ana ilaallatu moo nan deebisa. Hayyee ulfaadhu fedhasaa. Namni hubannoodhuma garaagaraa qaba. Namni karaa afaan isaatii kana karaa qubee karaa oromummaa isaatii baay'ee sensitiivii waan ta'eef dafeedhuma yaada garaagaraatti kennuu mala. As keessa namoota jajjabaatu jiru. Gaaffii si gaafatan qabaachuu malu akkasumallee yaada qabaachuu malu. Kanaaf asuma nu wajjiniin turii wanta nu ibsitullee baay'ee qabda waan ta'eef yaada nuu kenniteef guddaa ulfaadhu. Ani akka kootti namni qorannoo yoo geggeesse rakkoo qaba jedhee hin yaadu. Namni hinuma qorata wanta kamirrattiyyuu
afaan qofa miti saayinsii garaagaraa irratti namni qorannoo inuma geggeessa. Qorannoo geggeessuun rakkoo qaba jedhee hin yaadu garuu amma hamma kana lafa qabachuunsaa namoota baay'ee akka dudubbatan godhee akkasuma immoo namoota baay'ee aarseera. Lafa qabatee kitaabilee garaagaraa bira hamma ga'utti namoota haga kana haga barsiisuun ga'amutti wantoonni kun lafa qabachuun isaanii dhoksaadhaan dudduubaan wanta galamedha kuni maaliifi even qubee laatinii kana addi bilisummaa Oromoo yeroo qubee laatinii kana as fidee raggaasisee namoota kumaatamatti lakkaa'aman kutaalee Oromiyaa irraa walitti fiduudhaani marii taasiseetu kan inni raggaasise. Kun immoo harka lafa jalaatiin dhokatee haga namoota amma kanaa barsiisutti kan ga'ame jechuudha. Kanaaf maalii fi amma ta'ellee namoota walitti qabuudhaan kutaalee Oromiyaa irraallee namoota walitti fiduudhaan maaliif mareen utuu hin geggeessifamin namoota amma kanaa barsiisuutti maaliif ga'ame? Profeesar Fedhasaan kana nuu ibsite yoo yaada qabaatte kanarratti yaada nuu kennite lalisaan wanta dubbiserraa yaada isaa nuu ibsuu danda'a akkasuma Dooktar Uunatu hundi keessanuu namoonni asirra jirtan yaada qabdan akkasuma gaaffii Fedhasaadhaaf yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Hayyee. Barsiiftuu asuma Ilaamee asirratti barsiiftu. Marratti akka walitti qabeen deebisu. Lakkii ishee kan isheen amma jette kanarratti yaada kennuun koo gaariidha. Tole hayyee abdii isaa waliin waan qabatuuf barsiisa. Qorannoo qorachuu ilmi Oromoo waan danda'u gochuu humna ofiitii waan danda'u tattaafachuu waan ummataaf ta'u gochuu dirqama hunda keenyaati. Hundi keenyayyuu jajjabeessuullee qabnalleedha. Wanti akkanaa gara fuulduratti illee qorannoon godhamu cimee itti fufuu qaba. Lafa irratti waan deemaa jiru hin beeku isa jettee fi gaafii barsiiftuun kaafteen wal qabsiisee gaafa daa'ima kan kee qabattee dirree dawaa geessitu gaafa daa'ima kee manatti barsiiftee kaatee fuutee dirree dawaa dhaqxe dirree dawaa irratti Profeesar wajjin dubbattanii Profeesar inni wajjin deemaa tikeettii anatu handil godha. Qorannoo achi dhiyeessineeti jettanii wanti haasoftan tokko jira. Dirree dawaa irratti immoo sadarkaa kitaabni raabsamuutti itti gahee jira. Dhugumaan akka wanti kun lafa irra jiru hin beekne moo wal dhoksaa jira. Dhuguma walitti haa himnu barsiisa. Kana yoo ta'e viidiyoo daa'ima keetii amma asirratti poosti gochuu yoo dhiiseyyuu sooshaal miidiyaa irratti baasuu hin danda'an. Viidiyoo daa'ima kan kee kan leenjiftee guutuutti barreessisiiftee qabattee waliin deemte jechuudha. Ani dhaqee dirree dawaatti leenjii kenne jechuun namootan barsiise miti wanti ati beekuu qabdu amma asitti tokko persinaalitti deemuu baanne waan silaa dhoossaatti kaleessa walii wajjin dubbannu har'a finnee waan hiriyummaa waliin dubbannu finnee qorannoo duukaa wal qabsiisuun gaarii miti. Sababni isa tokko isa kana amma yeroo naa kenni. Dabareedhaan haa dubbannu. Yeroo naa kenni. Sa'aatillee ni dubbatta dhiifama gaarii ta'uu fi dabareedhaan yoo dubbanne. Ilaa tokko gaafichaa akkana dubbatte abaluu wajjinii akkana dubbatte abaluu wajjinii yoo ta'e waan baay'ee dubbachuu dandeenya waan walii keenya. Garuu har'aan waan qorannoo irratti dubbachaa jira. Wanti lafatti deemaa jiru, leenjifamaa jiru, hojjetamaa jiru jira. Eeyyee sirriitti jira. Kana qorannoo koofuu ka'umsiisanaa jedhee dubbadheera. Daa'imni kee baratteetti eeyyee ani qorannoo koo yeroon hojjechaa jiru, yeroon waan kana ilaalu ofii kooti barreessuu danda'eeraan. Barreessee dubbisuu danda'eera waan kana. Utuun barreessuu danda'uu baadhee immoo akkamittan qorachuu danda'a? Akkamittan waa'ee waan kanaa ilaaluu danda'a? Kanaaf mucaa kee barsiiftetta yakka taanaan ittiin gaafatama. Mucaa koo barsiiseera. Isheen immoo waan kana gaafa achitti sagantaan qophaa'u eenyutu qopheesse akkana ta'e maaloodhaa ammas waan dhimma namaa keessa galuun barbaadu. Ani paalet isteediin dhiyeesse waraqaan silaa hojjechaa jiru kana namoota adda addaafin dhaqee namoota iddoo sana jiraniif dhiyeessee jechuudha. Yaada sirraa fudhadhee gabbifadhee jechuudha. Achi deemee yaada sirraa fudhadhee gabbifadhe. Malee nama leenjisuun naqe miti ani iddoo sana. Nama walitti qabdee dhattee achitti akkana goote yeroo naan jedhan
Ani egaa waan dhugaan ani qabu kan biraa. Egaa Profeesar Tashoomii wajjin wanti haasofnu personaaliidha inni. Waan silaa waliin dubbannudha. Ilmi Oromoo tokko dhaqee waan Oromoo irra taa'ee yoo dhaggeeffate egaa nu'oo baqannee bakka silaa wanti kun itti dubbatamu irraa baqannee namarraa eenne mi akkamitti rakkoon kun furamuu danda'a. Dhagaamaan jiru waan hin dubbadhu. Yaa ilaa Profeesar Tashoomee yoo dhaqan tarii waan deemaa jiru kana ilaalanii dhugaa jiru hubatanii dubbii kana gara tokkotti deebisuu dandeenya. Sababni isaa dhaabbata keenyaaf isaan mataadha waan ta'eef. Kanaaf hin jedhe malee piroojeektii kunoo piroojeektii birriitu gannaa dhiifamee naayin isaaniin kottaa dhaqaa nyaadhaa jedhe miti ani. Sagantaa umachitti qophaa'e sanaaf silas durgoon namaaf kaffalamee tiraanspoortiin namaa kennama. Kanumaan kan inumaa durgoo fudhadheen galleen dhugaa dubbachuuf yoo ta'e tiraanspoortiin naa kaffalamee wanta bulu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhugaan dubbadhaa durgoon naa kaffalamee miti iddoo sana kan hin dhaqe guyyaa sana. Garuu tiraanspoortiin seekuurd naa ta'ee bakka bulu naa kennamee daa'ima koo wajjin dhaqee deebi'ee jechuudha. Dhaqee deebi'ee. Wanni kun immoo yaalii godha namichi uume yaalii gochaa jira waan ta'eef namicha irratti namni waa tokko gochuu hin danda'u. Daa'ima koo irratti immoo wanti ilaale daa'ima koo irratti ilaalle daftee baratte ishee dhumtiyyuu. Qorannoo koo keessatti immoo hammam dafamee baratama kan jedhutu jira. Tarii inni amma laatinii duukaa wal dorgomsiisu kun hammam dafamee baratama kan jedhu yoo kaase wantoota sa'aatii hin guunne keessatti qubeewwan sana qabattee sa'aatii torban kan hin guunne keessatti barreessuu dandeessee jechuudha. Sana jechuun koo daa'ima koo wajjin dubbachuu yakka taanaan ammallee adaba fudhachuuf qophiidha jechuudha. Kanaan ala annaqee maanni Dirreedawaatti nama barsiifne annaqee achitti leenjii laanne ani kan hin dhiyeesse paaleetisteedii waan an qabu keessaa kutaa wayii silaa akkuma Wallaggaatti dhiyeesse sanan achitti dhiyeesse kanadha jechuudha malee waan lafatti deemaa jiru. Dr. Dhuunatuudhaaf kennina. Dr. Dhuunatuudhaaf kennina. Hagas mara dhimma maatii dhimma ijoollee keessa lixuun nun barbaachisu just waa'ee qorannoo waa'ee kuullee kanaati kan nuti haasa'aa jirru. Kanaaf waa'ee personaalii dhiisnee utuudhuma qubee fi kuullee irratti xiyyeeffannee gaariidha jedhee yaada. Dr. Dhuunatu itti fufiyaati sana booda lalisaa dhiifamaatillee xiqqoo sin turse. Anillee gara nama dhuunfaatti gadi hin buusnu kun kan amma dhimma hawaasummaati dhimma hawaasaati kan haasaa jirru. Qubeen jenereeshinii tokko uummateera dhaloota tokko jechuudha amma. So amma yoo haasofnu carraa jenereeshinii qubee uumame kanaa fi kuulleen dhufee kunii fi qubeen yoo dorgomsiisnu carraa jenereeshinii guutuu kanaa malee fedhasaa fi mucaasaa miti garuu amma ragaan ka'ee waa'ee mucaa sanatti mee fedhasaan yoo waa'ee qorannoo gaggeessu ani qorataadha waan ta'eef isa deeggaraan ture yaadaan garuu gaaffii tokko akkan gaafadhu na godhe amma nuyi nama umurii koo qabuu fi namoota takaanii wajjin yoo wal agarru kan nuyi cinqabnu yookiin kan yaadnu Oromoon kan yaadu dhaloonni qubee kun attamitti yaada wal fakkaatu walitti dhufee isa keessaa potenshaali isaa gadi baasee Oromoon iddoo isaaf ta'u addunyaa kana keessatti globaalii kana keessatti sagalee tokkoon yaada wal fakkaatuun walitti dhiyaateen akkamitti achi gahaa yaada jedhudha. Yoo maal goone namni wal hubataadha. Amma qubee jenereeshinii uumame kana kan yoo ta'e amma immoo hullee kana hoofinnu isa kanaaf gargar baatii kana bittiinsa kanaaf carraa fida yaada jedhu. Otoon waraqaa kee argee dubbisee na gammada yu konkuluuzinii kee ilaaluu waan an barbaaduuf garuu immoo konkuluuzinii kee argeera mucaa keeyyuu barsiisteetta. Dhaloonni qubee kuni akkamitti yaada tokko gar tokkotti ta'a jettee qorumsa akka calqabdeettidha baratamaa jira maaliif barsiisamaa bu'aansaa maalii faayidaansaa maalii isa jedhu qo'atte garuu approve godhaa jirta natti fakkaate mee asirratti yaada nu ibsi amma kuulleen waggaa tokkotti isaa ta'u waggaa shanitti isaa ta'u namni yoo si lolellee dhugaa qabaa yaada jedhuun fudhadhe amma yaada keerraa yoo si lolee dhaloota amma jiru kana dhaloota tokko guutuudha qubeen kan uume isa kan falmatu waan biraa yoo bira finnu dhaloonni qubee kun yoo falmate yookiin yoo si lolee dhugaa qaba
Kanaaf obsuu qabda jechuudhaati. Garuu atiyyuu akkamitti ilaaltaa yaada jedhu sii kaasuu barbaadeen ofii makee qorannoo kuullee kanas akkamitti ilaalte ati akkamitti aksepti gootee jechuu barbaadeen. Ulfaadha. Akkamittiin ilaale isinitti fakkaate baay'ee natti tolama amma akki doktaritti dubbatan kun akka itti silaa karaa nagaa laphee qulqulluudhaan waliin dubbannu nama jajjabeessaa jechuudha. Qorannoon tarii kufaa ta'uu danda'a. Qorannoon tan hojjedhe kan daandii sirriirra ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu na dhaggeeffatanii dubbachuun waan silaa personaalii ani gaaficha utuun shaayee dhuguu utuun daandiirra deemu dubbadhe asitti fiduun barbaachisu yoo akkana ta'e ofuma mataa wal dhukkubsuu ta'a kun akka isaan amma dubbatan kanatti yoo deemne bareedaadha. Ani maalan ilaala seetan yeroon ilaalu ammam salphaadha yeroo barreessan. Yeroo qabatan immoo ammam salphaadha kan jedhuutu jira wanta ani silaa ilaalu sana keessa. Namoonni barachuudhaaf fedhiin isaanii ammamii yoo barachuuf kaan immoo hagam isaan fudhata kan jedhuun ilaalaa ture. Kana mucaa korratan appilaayii godhee mitiyan. Namoonni baratan jiru namooti hanquun namu nan bilbila nan dubbisa nan gaafadhaa. Namoota waan kana barreessuuf dubbisuu danda'anii akkuma sila isiniin jedhe kan eeruu naa kennuyyuu isaan waan ta'eef isaanii bilbilee nan gaafadhan ture jechuudha. Akkamitti dafee baruu akka inni danda'e fakkeenyaaf kuulleen qubee 5 qofaatu uumame. Qubee 5 qofa. Qubee 5 sanatu gaggalagalee kaadhumtii gara qubee 7 taate maan gara qubee 10 taate gaggalagaltee ishee dhumte jechuudha. Kanaaf mucaan tokko yoo maa qabate saa qabachuu danda'a, naa qabachuu danda'a, nyaa qabachuu danda'a. Waanuma akka salphaatti namatti hubatamu wa'iiti jechuudha yeroon ilaalu ofii kooti. Kaniin waan sana qubee laatinii wajjin wal bira qabee ilaaleefis kanaafi. Qorannoo keessatti immoo dooktarii isheetuun hin beeku, dooktarii hunatuun hin beeku, qorannoo tokko filannoon adda addaa yoo dhiyaateera ta'e filannoo sana keessaa waan ta'e ulaagaadhaan ol baasu. Kun seera qorannooti jechuudha ulaagaa akkamiitiin. Kan jedhu amma appilikeeshinii akkamii fa'iitu jira isinitti fakkaate kitaaba qubee afaan oromootiin qubee afaan oromoo kan amma itti fayyadamnu kanaan barreeffame sekeendii 15tti gara kuullee kanaatti kan deebisu hojjetameera hojjechiiseera jechuudha namni kun. Namichaaf piroojeektiidhaa bar nama sanaaf piroojeektiidhaam nama sana itti inni hojjetaa jiraam ofiisaa. Anatu piroojeekticha keessan jiruu jedheen dubbachaa jira malee. Kanaafi wanna qubee afaan oromootiin barreeffame sana gara kuulleetti deebisuun salphaadhumatti danda'ame. Akka jechuun A kuullee fi A isa kana wal dubbisiiseera kompiitara irratti. A kuulleef A isa kana wal dubbisiiseera. Kan afaan ilaalee jechuudha. Kanas ilaaleera waan baay'eedha achi keessatti. Dookimentii guutuu naa erge waan ta'eef dookimentii bal'aa sana keessa wantoota silaa kitaabota kaleessa barreeffaman akkam goona jedhee yeroon ilaalu kitaaba sana isa kanaan PDF-dhaan wal dubbisiisuu dandeessu. PDF-dhuma fuutanii gara kuulleetti akka inni jiruun deebisuu dandeessu. Yoo siluma dogoggora qubee qabaattan malee dheeraa gabaabaa laafaa jabaallee wanti inni hir'atu hin jiru jechaadha. Amma appilikeeshinii kana teekinooloojiidhaan wal qabsiisuutti hojjeteera jechuudha namni kun. Hundee gadi fageeffate inni isin jettan dhugaadha. Inni iyyuu dubbate waggaa 19 hojjedhee jedheera waan ta'eef. Kanaafi baratamuuf illee akka amma sodaatamu kana miti daqiiqaa muraasa gidduutti namni bifa ishee adda baafatee naan beekuu danda'a jechuudha. Isaan piroomoot gochaa jira mitiyaan. Waan hin qoradhe garuu kana fakkaataa jedhee dubbachuu kooti. Akka ija qorannootiin gaafan ilaalu. Galatoomii lalisaa ati itti fufuu dandeessa. Kaameraa kee banadhu yoo dandeessa. Ani gaaffii gabaabduu tokko fedhe isaa gaafadhee deebii isaa irratti hundaa'ee haasa'uu barbaada. Malee akkasumaan haasa'uun natti fakkaataa hin jiru. Fakkeenyaaf amma akka fedhoon jedhutti ani qorannoon geggeesse waan hojjetamaa jiru irratti malee hojii kana keessaa harka hin qabu jedha. Haa ta'u malee daa'ima koo barsiisee jedha. So amma wanti ani yoom baree kee gaaffii gaafachuu barbaadu qubeen uumame qubee miti soori kuulleen uumame kuni dhugumatti
afaan Oromoodhaaf mijataadha, laatinirra wayyaadha. Kanaafuu namni akka itti fayyadamuuf recommend nan godha jettee ni amantaa fedhu. Isa kana anatu murteessa. Recommend gochuu koo atu argiteetta maaliif laatinii fi isa kana qubee keenya isa laatinirraa addaatti godhamee fi kullettii kana wal bira qabee barreesseera jechuun gaafan ilaalu sila afaan Oromoo keessatti waan dura barreessuu hin dandeenye as keessatti barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf jabbiin haadha hodhee fi namichi wayyaa hodhee adda adda baafnee barreessuu dandeenya. Dur namichi wayyaa hodheenna egaa kana keessa beekannoodhaan jabeessinee maal goona jechuun hin danda'ama. Keessa beekannoon osoo hin taane isuma barreeffame sana dubbifna. Haphiidhaan haphii jennee barreessina turre amma garuu haphii jennee barreessinaa jechuudha. Seerota lama hir'iseera kuulleen seera qubee dachaa fi seera qubguddeessaa qubee xiqqaaf qubee guddaa jedhu sana hir'iseera. Qubee xiqqaaf guddaan hin jiru, qubeen dachaa hin jiru. Sagaleen qubee dachaa sun garuu inuma jira. Sagaleen qubee dachaa inuma jira. Sagalee bade miti amma wanti asitti beekamuu qabu kuullee bocatu jijjiirame malee boca isaatu jijjiirame malee sagaleen akkuma jirutti isuma duraati jechuudha. Aan aadhumaa baan baadhumaa akkasumatti deema. Kanaafi tokko namni garaa bifa yaada qulqullaa ta'een taa'ee ilaaluu qaba. Anama murteessuu hin danda'u. Garuu rikoomendi gochuun hojii qorataa tokkooti. Hojiin qorataa tokko rikoomendi gochuudha. Lakkiin ta'u kan jedhe immoo hin ta'u jedhee lafa kaa'aa jechuudha. Kanaafi namni sun yeroo dhiyeessu hir'ina kana guutaa jedhee dhiyeessa. Anis yeroon ilaalu hir'ina sana inuma guuta. Wanni kunii jechuudha. Kanaafi anama murteessuu hin danda'u. Rikoomendi gochuu koo immoo atu argiteetta. Murtee miti amma yaada kee bareera yaada koo kaasuu barbaada. Qorannoo kana ilaaluuf yookaan yaalutti jalqabuma irratti dhaamsa qoratichaa jettee dhaamsaati keessatti namni waan haaraa fudhachuu ni sodaata jettee sodaa kee ibsatte. Kanaafiyyuu waan ani isinitti dhaammadhu hin sodaatina waan haaraa kanatti bara yoo baruu baattan carraa beekumsa dhabuu fi waan haaraa baruu dhabuu maltuu yaada jedhu kaastee akkas jechuun itti amanteetta qorannicha kan argetti itti amanteetta qubee kana fudhatteetta. Kuullee fudhattee hojiirra yoo oole rakkoo hin qabu jettee amanteetta. Ergasii odeeffannoo waan argadheen nu haaluu dandeessaa yookaan si ta'uu dhiisuu mala. Naqamteetti daa'imman barsiisaa jirtu, daa'immanni barataa jiru, kennameefi jechuudha leenjii fudhachaa jiru. Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti Nookoof daataa sassaabachuuf hin deemaa ture malee leenjii kennaa hin turre jetteetta. Haa ta'u kun hunduu ta'eetu jiru adeemsi afaanni tokko ittiin fudhatamu hawaasa tokkoof kennamu sirni barreeffamaa tokko kennamu seera yookaan heera mootummaa naannoo Oromiyaa irratti akka tumamee jiruun alatti deemaa jirtu. Xarayyaa deeggarsaa eessaa akka argattan mootummaan akkamitti akka sappoortii godhee mirga kamiin qorannoon kamiin ni mirkanoofnaan kitaaba maxxansitanii akka gabaatti baaftan kitaaba kanallee tola akka kennaa jirtan ibsiteetta. Kitaaba qorannoo kee irratti kitaabni kun tola waan isinii kennameef tuffachuu hin qabdanii beekumsa guddaa irraa argattu. Tola argachuu jechuun beekumsa hin qabu jechuu miti kitaabni kun jettee ibsiteetta. Akkas jechuun piroojeektiin kun kitaaba tola akka kennu beektaniittu jechuudha. Amma asirratti iskiriinsheet gochuu nan danda'a. Riisherchii sana barbaachisaa taanaan jechuudha. Sababni isaa tola akka kennamu achirratti waan barreessitaniif. Ka'umsoota qorannoo sadii tokkoffaa dhimma amma kaafte qubee dachaa hir'inni qubee dachaa laaffachuuf jabaachuu dadhabuu afaan Oromoo keessaa amma jiru kuni kuullee keessatti akka furamutti kan ibsitanii kan lammataa afaan Oromoo sirna barreeffama mataa isaa qabaachuu qaba jettanii kan sadaffaa waan hudhaa kana hudhaan jabaachuu qaba laaffachuu qaba yaada jedhu tokko kan maaster Hasan dubbatutu jira. Hudhaallee dubbachiiftuu keessa galchitaniitu kan isin barreessitani. Amma ija wantoota sadan kana irratti yoo na haseenatti tola gaaffii si gaafachuu waan hin barbaaduuf sagaleen hudhaa laaboraatoorii isa kamiin ilaaltaniitu dubbachiiftuu keessa galchitan. Kuni gaaffii koo isa guddaati. Maaliif dubbifamaattan beeka amallumti sagalee hudhaayyuu adda waa'een hudhaa akkamitti jabeessina akkamitti laaffifna maal akka yaadame waan sana tarii laaboraatoorii kamiin ilaaltanii. Inni biraani dhimma
qubee mataa keenyaa qabaachuu qaba afaan Oromoo jettaniif qubee mataa keenyaa qabaachuun akka seenaatti ittiin dhaadachuuf nu barbaachisa yookaan gaariidha jettanii amantu taanaan kan Bakrii Saaphaloo irratti rakkina akkamii argiteeti? Maaliif kan Bakrii Saaphaloo hin fudhannu yoo barbaachisaadha yoo jedhame? Kasadaffaa qubee dachaa jabeessuuf laaffisu qubee samma qabnu kana fooyyessumaaf dadhabdan maaliif haaraa uumuun barbaachise? Ka'umsi qorannoo keessanii isteetimentiin sadan kuni qorannoo qubee haaraa uumuudhaaf abuuruudhaaf dhuguma sababa dhuguma moo qubee haaraa yoo uumtan maqaatu itti argama yookaan goota jedhamtu yookaan beektota keenya warra qubee nu uume jedhamtu warra kana duraa kireeditii dhoowwachuu barbaadan waan kana irratti isteetimentoota sadan kana irratti tarii qorannoo keetiin maal argatte maal nutti himtaa isa kana yoo nuuf ibsite natti tola. Afaan Lalisaa koo tokko hin aarinni gaafa dubbattu firii taatee akkatti dubbattu hin aarinne tokko yoo aarree amma namoonni mooshinii keessa galu taanaan ani nan dhiisa maaliif seetu? Aariin hin jiru wal hubannoodha. Dhimma qubeeti. Dhimma hundumaa keenyaati. Amma qubeen amma eenyummaa ta'eera. Isinii galee qubeen amma mallattoo duwwaa miti. Eenyummaa ta'eera. Dhaloonni amma qubee generation jedhamutti ga'eera. Isinii galee eenyummaadha. Namni baay'ee sensitiiviidha waa'ee qubee kanarratti. Sirriidha. Aaruun hin barbaachisu. Kan Lalisaan jedhe irratti fedhasaa asumaanuu anis itti dabalaa walumatti qabdee akka nu alan deebisu tarii yoo siin deebine taate utuu dubbatte wayyu ilaa akka wayya gaaffii bareedaa kaasee Lalisaan fayyaa ta'ii tokko ani piroojeektii hojjechaan jiru adaraa waaqa ani piroojeektii hojjechaan jiru an odeeffannoo fudhachuufis hin deemne paaleetii steedii dhiyeessuufan paaleetii steedii waanumaan hojjechaa jiru kun hammam deemsiseedhee agarsiisuufan yeroo tokko Dirredawaa dhaqee deebi'eedha. Sun immoo hojii daataa waan tokko waan sirreeffattu wantoota achitti mari'atamu argattaa kanuma qofa kan miila koo fuudhee deeme. Naqamteetti daa'ima barsiisaa jiru ani quban qabu. Dhuguman siin jedha ofii kootii quban qabu. Kana yoo quba qabaattan isinitti ni godha waan ijoolleen tarii namoonni Facebook irra naannessanii anan ilaallatu. Annamas barsiisaan jiru daa'imas walitti qabee barsiisaan jiru. Mucaa koo barsiisuu koo amanee isinitti mee jira. Sanaan ala daa'iman achitti barsiises hin jiru. Lammaffaa mootummaarraa xalaa fudhattanii eessa deemtanii eenyu tayyama isinii kennee seera mataasaa qaba dhugaadha. Ani boleessa kun namas barsiisuun nannee nan barsiisee dheessa yemmuu fudhanne waa'ee kanaan irratti. Namoonni tokko shakkii qaban qorannoo ani maanni leenjii ani kennu waanan kana leenjisu se'u namoonni. Ani kana borga namas kottaa leenjii koo dhaggeeffadhaa ani qubee afaan Oromoo leenjisaa jira bara. Qubee afaan Oromoo leenjisaa jira jechuu kooti. Jechuun leessuma dura barachaa jirruun barsiisaa jira malee qubee kan biraan leenjisuudhaaf namoota walitti qabamiti kana akkanaa bartan barbaada. Ani beekumsa dhabdu jechuun koo waan haaraa duukaa beekumsatu jira jechuu kooti. Tola jechuun koo anamma silaa utuu booda dubbiin akkas hin taane ta'ee erga mariin geggeeffame booda wanti kun akka maxxanfamu barbaada. Eessarratti weebsaayitii irratti maxxanfamee namni akka laalu barbaada. Tola jechuun koo sana wanni akka jeeqamsi ammaa kun dubbiin amma dhufe kun utuun kaane ta'e namoota ammayyuu nama naa ergi jedhuuf erguuf ani qophiidha rakkoon qabu. Ani namni akka ni dubbisu barbaada qorannoo kana. Akka ni dubbisu barbaada. Kana jechuun immoo wanti silaa yaalame kun abaratamu namni sana haa ta'u jechuu koo miti adaraa akka itti na hubadhaa. Naamusa Lalisaan ittiin na gaafateef baay'een isa galateeffadha. Baay'een isa galateeffadha. Naamusiin jiru yoo ta'e maal ta'uu hin danda'u. Mucaan ofiisaa yoo aaree dubbate iyyuu anaa fi naamusaan na gaafachuu isaatiifan deebisaa jira jechuudha. Ulfaadhuun jedhaani. Egaa ani tokkoffaa qubee uumame keessa hin jiru adaraa waaqa. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e qubee uumuu keessa hin jiru. Isa uumamee as bahee tan xiinxale. Isa uumamee as bahee tan qoradhe.
hudhaa dubbachiiftuu keessa galchitan jedhee suni akkas ta'edha taanaan dogoggora. Hin goone hankan. Ofii kootis akkanatti kennametti akka dookimentiin natti dhufettan xiinxalee jechuudha. Ilaa akka dookimentiin natti dhufettan xiinxalee dubbachiiftuu keessa hin galchine an ofii koo. Tarii akka sanatti jira yoo ta'e dogoggora. Maal sitti fakkaate waraqaan kun naanna'aa jira waan ta'eef namoonni PDF kan waan fedhan dabaluu danda'u hin beekuan. Isa sana waan hin beekuun qabu. Qorannoo Garuu maasteraa san irratti barsiisaa galatarratti maqaan keessan jalqabarra jira. Namoota ogummaadhaan na tumsan kan jedhu jechuudha. Yooma amma qorannoon tumsitan. Okay. Isa siifan hima gaariidha yaadni kee. Inni sun maal ture sitti fakkaatee fakkeenyaaf afaan Oromoo qubee kuullee kana bakka lamatti qoodee tureen sagalee afaan Oromoo fi akkasumatti sagalee jedhee kan biraa immoo galtuu jedhe. Ani immoo sagalee aantee fi galtuu jedheef sagalee aantee jechuun isuma sila afaanicha keessa jiru jechaadha fakkeenyaaf. Jechoota tokko tokko wantoota inni rakkatu jechootaan gargaaree jechuudha. Jechoota fakkeenyaaf aantee jechuun isuma sila jiru isuma sila fira jechuudha mitiire galtuu jechuun immoo kan alaa galuudha ergifannaasa jennu sana. Jechoota sanan gargaaree isaaf jedha malee ani qubee bocuu wajjin wanti ani tirmaadhe tokko hin jiru. Garuu lafan shakkii qabutti ittanimaa lafan shakkii qabutti kuni akka kanatti deemuunsaa hin ta'u yeroon ittiin jedhu jira jechuudha. Lafan shakkii qabutti ofii koo xiinxalaan jira waan ta'eef bakka kanatti shakkiin qabaa kuni akkamitti ta'a kun akkamitti akkasi bifa kana qabaate jedhee yeroon dubbadhu hin jira. Isa sana irratti fooyya'insi inni kennu yoo jiraate hin beeku sanaan ala. Fakkeenyaaf qubee dachaa hambisuun sun qeenxeedhuma jechuudha hundisaa. Qubee dachaa tafe jechuun qubeen hunduu qeenxeedha jechuudha. Kanadha tarii wanta fi jira laata lalisa. Nookee keessatti jechuun qubee isa amma jiru kana fooyyessuuf maaliif hin yaalle isin? Maaliifitu yaboo keessatti qubee laatinii ammaa rikoomendin gooneetti maaliif isa sana jabeessite? Maaltu si kakkaase kuullee? Gaariidha. Tarii ikoonoomii bakka jedhu tokko dinagdee fi siyaasa kan jedhu tokko laalteetta yoo ta'e. Iji ani ittiin ilaale ija ogummaati bara. Ija ogummaa sun jechuun inni sooshiyoolingwististii keessatti afaanni dhimma siyaasaatillee afaanni dhimma dinagdeetillee. Amma fakkeenyaaf jecha malaammaltummaa jedhu yoo barreessitan qubee afaan Oromootiin jechoota 15 14 akkas 13 yookaan kana gidduu jira. Isa kanaan immoo jechoota 6. Jechoota 6 dhumaa jechuudha. Qubee 6 dhuma jechoota jechuu godhiifama qubee 6 dhuma yookaan kuullee 6 malaammaltummaa inni barreessina. Akka jechuun lafti keenya hin xiqqaataadha. Amma isa kana akka waan baakgiraawundii dhimma saabaa duukaa wal qabatuutti haasa'amuu danda'a. Garuu hin fayyada yoo ta'e maaf itti hin fayyadamnu? Lammaffaan immoo sabni guddaan kun hawaasummaa yookaan siyaasa kanan jedhu immoo sabni guddaan diimokiraasii iyyuu addunyaadhaaf uume kun qubee mataa isaatii afaan isaatii yoo uummate anaaf rakkoo ta'e natti mul'atu. Rakkoo ta'e natti mul'atu jechuudha. Ayyee fedhasaa galatoomii carraa Dooktar Uunatuun dubbachuuf natti fakkaata. Garuu waan tokkoon jechuu barbaada fedhasaadhaa fi yaada kee irratti amma ani gabatee irratti barsiisa afaan Oromoo kana yeroo baay'ee namoonni asii na hordoftan jiraachuu dandeessu. Gabatee irratti yeroo barreessu jarri ni beektu jara gaafan jedhu dhufanii maal naan jedhu bakka si jalaa fixaa maaliif qubee kana fayyadamtaa naan jedhu. Jecha amma fedhasaan jedhe bakka si jalaa fixaa hin dheerataa utuu qubee Amaariffaa kanaan barreessite gabaabsitee barreessitaa waraqaa xiqqoo irratti barreessitaa jedhanii nu arrabsu koomentii irratti jechuudha. Jechoota garaagaraa jechuudhaan. Suni sanaan walitti natti dhufe gaafate akkas jettu. Lammaffaan immoo qubee mataa keenyaa yeroo jettanii maal rakkina qaba qubeedhuma laatinii kana yoo fayyadamne qubee laatinii kana biyyoota garaagaraatu fayyadama Oromoo qofa miti. Afaan Oromoo qofa miti qubee laatinii kana kan fayyadamu biyyoota 188 oltu qubee laatinii fayyadama. Afaanota miti biyyoota afaanonni qubee laatinii kana fayyadaman immoo isaa ol ta'uu malu. Kanaaf qubee haaraa fiduurra
isuma laatinii kana isa namnuu itti barate dhaloonni kun itti barate kana sirreessuun hin danda'amu sirreessuuf yaaluun hin wayyuu. Qubeedhuma laatinii kana amma dhaloonni itti dhalatee itti guddatee ittiin barataa jiru kana sirreessuudhaaf akka hagam akka dhama'aa jiru. Koomentiidhuma kana utuu ilaaltanii qubeedhuma laatinii kanaanii namni barreessuu akkam akka rakkatu. Kanaafi inni kun rakkoo kan biraa uumuu hin ta'uu qorannoo keessan keessatti jedheeni fedhasaa. Galatoomii Dr. Unatu atillee kanarratti waan dabaltu yoo qabaatte itti fufuu dandeessa dhiifama. Aleeks barsiisaa yoonii ibsaa isiniif kenninaa dursa isaanirraa dhageenya jenneetu adaraa dhiifama nuu godhaa isin immoo. Barsiistuu ulfaadhu hangafa waan ta'eef hangafaa fi carraa laattee ulfina argadhu gaaffiin. Kana boodas carraa naa kenne isin rakkisu fedhasaas ta'e namoonni asirratti dhimma kana wajjin amma mari'ataa jiru ani waan inni yaaduu barbaaduun qaba. Qubeen akka carraa inni amma itti fayyadamnu Oromoon biyya kana keessa qofa miti biyya kanaallee ala jiraata Keeniyaallee jiraata addunyaa mara jiraata. Addunyaan immoo irra caalu qubee kana fayyadamaa jira. Kanaaf ijoolleen keenya Ameerikaa godhattee qubee hafee warri Ameerikaatti fayyadamu wajjin wal baruudhaaf baay'ee gabaabaadha ijoolleedhaaf. Ergi akkas ta'e qubeen amma haaraa bocame kun hulleen kun Oromoo warra kaan irraa hin kutu. Maaliif kana ilaaluu dadhabde qorannoo kee keessatti? Hamma namni qubee isaa hullee kana barutti nutu dhaabatamoo addunyaa dhaabatee nu eega. Tokko gaaffiin koo kana. Lammata Oromoon martiyyuu otoo hansaa qabaatee hin tola eeyyee. Innan keenya inni hulleen kunan keenya gadaa keessaa moo irreecha keessaa moo aadaa isa keenya isa kam keessaa bahe mee kana naa ibsi. Yoo gadaa keessaa bahe ta'e har'uma qabeensi faana bu'aan. Yoo aadaa keenya duudhaa keenya keessaa bahe ta'e itti yaadamee jenereeshiniin amma jiru kun itti yaadee yeroo isaa fudhatee otoo uummata gargar hin bittinsiin otoo dhaloota qubee kana hin bittinsiin itti yaadee dhaamsaan adeemsaan fiduu danda'a. Garuu amma addunyaan gara tokkootti gara dafee wal hubachuutti teknooloojiin amma barbaadamu gara AI'tti fiigaa jira namni. Kanaaf qubeenni kun amma haaraa amma barnu jenereeshinii kana warra kaan irraa addaan hin kutu. Biyyuma kana keessatti qubee hedduutu jira. Qubeen saabaa jira, amma qubeen keenya jira. Kan biraallee jiraachuu mala. Amma an biraa sadaffaa afuraffaa yoo binnu Oromoo gidduutti garaagarummaa hin uumu akkamitti kana ilaaluu dadhabdanii use factory samaaf ilaalle fedhasa. Garuu namoonni duuba kee jiru ati waan fuuldura baateef si gaafataa jirra. Ulfaadha ayyee dooktarii baay'inni isin kabajaa eebbifamaa waan yaada kaastanii fi qorannochi kanuma kooti dooktar. Qorannoo kana gareedhaan hin hojjenne adaraa namoonni akkana hubatan hin barbaada. Qorannoo kana gareedhaan hin hojjenne garee wayiin jiru qorannoo kana kan gulaalus qorannoo kana kan ilaalus. Tarii namootni qubee isaanii ilaale kanaaf waraqaa kana nan ergaa isaan waan hojjetan deebi'anii akka ilaalan hin godhaa jechuudha. Sanaan ala wantan hojjedhe anumatu hojjete waan ta'eef waan qorannoo duukaa wal qabatu anatti itti gaafatama qaba. Garuu waan qubee uumuu duukaa ani waliin ilaallatu ankoo. Garuu qubee uumame yeroon xiinxalee maal fakkaataa kan jedhu qofan isin ibsan. Ani nuumne ulfaadhaati gaaffii jalqabaa irratti addunyaarraa adda nuun baasu Oromoo immoo adda addan qooduu yaada jedhu dhiyeessitanii akkan ilaalettidha. Anamma akkin ilaalee sirriidha jechuu hin danda'u dooktar waa'ee qorannoo hin beektu egaa waluma cunqursaa oolamni yuunivarsiitii keessa akkin itti ilaale amma sirra deebi'ee dubbadha. Kuullee fi afaan Oromoon yookaan qubeen nuyi qabnu kun wal dubbiseera. Wal dubbiseera. Amma kompiitara irratti unatuu barreessitanii dooktar unatuu jettanii barreessitanii meeq jecha kana gara kuulleetti jijjiiru yoo ittiin jettan jijjiiruu danda'a. Appilikeeshinii akkasii uummateera jechuudha. Kun maal salphisedhee yaada? Namni salphaadhumatti waan barreeffame gara barbaadetti deebisee dubbisuu danda'a. Adaraa qalbii
qulqulluudhaan na dhaggeeffadhaa. Dubbiin inni fuula kitaaba koo jalqabaa irratti barreesse sun namni waan tokko utuu hin hubatin akka inni yaada laanneef yookaan utuu hin hubatin akka inni darbatee hin ganneef kan hin dubbachaa jiru jechaadha. Sababa kanaaf maal hir'isa nu biratti yaada fakkeenyaaf qubeedhuma tokko sagalee lamaan waamna turre. Barsiisaan afaan Oromoo ol galee A jedha ijoolleedhaan. Barsiisaan afaan Ingilizii immoo ol galee isuma E jedha. Amma garuu bocni sagalee kanaa adda adda bocni isaa. Aan inni kunii fi aan inni amma kuullee jedhamu kun adda addaa. Kunillee tabjaajii ijoolleen akka hin tabjaajomne sagalee tokkoon qubee lama akka waamne gargaaruu danda'a. Tarii boru yoo ilaalame. Adeemsa dheeraa keessa hayyoonni ilaalanii wanti kun hin deemsisu jedhanii kuffisuu danda'u. Kun adeemsa qorannooti adaraa. Qorannoo jechuun waan hojiirra oole jechuu miti. Tarii akkaataan itti dubbadhutu amma akkaatti afaan jechoonni afaan koo keessaa ba'an gara adda addaatti hiikamuu danda'u. Malee ani kan hin jechaa jiru waan kana hayyoonni ilaalanii. Hayyoonni itti ilaalan. Okay. Kanaaf addunyaarraa adda nun baasu jedhee yaada. Wal dubbiseera namni gara barbaadetti deebisee ilaaluu danda'a yoo teekinooloojii duukaa deema ta'e jechuudha kanami sun. Yoo lafatti ta'e immoo isa sana egaa beekumsa teekinooloojii duukaa dorgomuunis dirqama nurra jiru waan ta'eef. Gaaffii keessan lammaffaan waan Oromoo duukaa dhuguma kan keenya kan jedhu sana namni kun muka odaa boca muka odaa irraati qubee kana kan uume. Kan inni naan jedhee fi dookimentii inni naa ergerraa waan hin sakatta'een isinitti hima. Kan inni naan jedheef dookimentii inni naa ergerraati kan hin sakatta'e. Ani ilaalaa dookimentii fudhadhee deebi'een immoo namicha uume sana immoo deebisee interviyuu godha. Maaltu si kakaase? Kana gochuuf maaltu asiin ga'e dubbii kana namni meeqa barateera akkam ta'eera jedheen gaggaafadhaa jechuudha. Kanaafi nama kana yeroon gaafadhu boca qubeerraa boca odaarraa uume. Yayyaba shanan aadaa yookaan falaasama yayyaba shanan Oromoo hordofee qubee shan A, Ba, Ka, Maa fi I jechuudha. Inni jedhu afaan Oromootiin dubbachaadha. I uumeetu warra kanarraa immoo qubeen 30 deebi'anii uumaman. Isaan kaan kallattii jijjiirratan, isaan kaan maal ta'an. Akka jechuun maali? Yayyaba waa'ee yayyaba shananii isinitti himuu nan barbaachisu. Gadaan Oromoo 5, aadaan Oromoo, gadaan Oromoo 5, odaan Oromoo 5, bokkuun Oromoo 5 kan jedhu kun falaasama sanarratti hundaa'ee uume. Waan inni natti himeef waan uumames wal bira qabeen ilaale waan ta'eef kun aadaa Oromootiin walitti dhufeenya qaba. Odaan gaaddisa Oromootii, odaan mallattoo Oromootii jedheen ilaalaa jechuudhaan. Fixeera. Tole galatoomii fedhasaa. Amma kallattii dhumaanii ani qorachaan jiraa jedheera fedhasaanii qorannoo irra jira jedheera. Rikamandiin godhammoo jedheera. Kanaaf gaaffiin sitti babaay'ata waan ta'eef obsumaan gaaffii yoo deebiste gaarii ta'a. Lalisaa ati itti fufiiti sana booda Aleeks barsiisaan isas jira yooni Oromiyaan seeneera ibsaa gaaffii gaafachuu dandeessu akkasuma yaada qabdan rakkoo hin qabuumi fedhasaa gaaffii yaada yoosiif kennanis akkasuma gaaffii yoo gaafatan. Kun qabu garuu maal seete ani kan na gaafatan qubee uumuu irratti miti adaraa wanti naa beeku qabdan waan qubee sanaa yeroon qoradhe kanarratti maal argite kanammoo maaliif akkasin gooneedha na gaafadhaa malee waa'ee uumuu irratti abbaa isaa gaafadhaa anan ilaallatunni waan barsiisuu duukaa wal qabatus anan ilaallatu. Nu galeera asumaanuu nama qubee sana uume jedhame affeereen ture barreesseefiin ture Maaster Hasaniini. Barreeffama kiyya hin argine kanaaf yeroo biraatti dhufuu danda'u isaanii ammaaf garuu waa'ee qorannoo irratti haasofnu uumuu keessan jiru jedheera fedha isaanii lalisaatti fufi. Fedhasaan uumuu keessan jiru haa jedhu malee gaaffii kanarraa fedhasaa wajjin wal gadhiisuu hin dandeenyu. Soorii fedho maaliif
riisarchicha hunduma dubbiseeraani kan Hasanis kan fedhesaas akkasumas wantoota biroo dubbiseera. So anamma waan tokko gaafachuu barbaada. Qaamni piroojeektii kana dudduuba jiru eenyu? Fedhesaan kana nutti himu. Eenyu maaltu isteetimenti jiran suni dhugumatti qubee haaraa uumuuf ka'umsa ga'aa miti yookaan immoo sababa ga'aa miti. Kan fedhesaan peeperiisaaf kaa'ates kan Hasan kaa'es. Maaltu immoo barbaachisa? Yookaan immoo dhuguma maqaa barbaaddaniitu? Barsiiftuu riboodhaan dhagahaatti yoo taate ana adeemsa irratti gaaffii qaba baay'isooyi. Waa'ee qubee fi adeemsa irratti yaadan qaban. Waa'ee qubee fi waa'ee kuullee irratti xiyyeeffannee osoo gaafanne waan nama nu jala taa'ee nu dhagahaa jiru kana irratti osoo xiyyeeffannee waan faayidaa qabu irratti osoo xiyyeeffannee wayyuu eenyutu akkana godheerra maali qubeen fi kuulleen garaagarummaan isaa maali hawaasa kana maal miidha maal fayyada akkam ta'a waan jedhu irratti yoo xiyyeeffanne waan wayyuu natti fakkaatan personaali. Sanumatti deemaa jira. Amma piroojeektii kana sababni ka'umsaa maali jedheen gaafachaa jira. Maaliif barbaachise qubee laatiin gedderuuni quubsaa miti sababni isaan dhiyeeffatanii. Peeparii sana hunda keessaniif teelegiraamii irra nankaa liinkii isiniif hankaa argachuu dandeessu. Quubsaa miti sababii dhiyaate sana sun utuu nuufi feenatti tola. Inni kan biraa fi guddaan amma waa'ee qubee uumuu miti maateriin godhu. Wanti guddaan sirna barreeffamaa uumuu keessatti sagaleewwan afaanii tokko qabu adda baasuudha. Wanti guddaan sagaleewwan afaan Oromoo qabu immoo waggoota hedduu dura bara 1920 keessa kan adda ba'ee lafa taa'e. Ergasii qubeen itti geddaramaa dhufe. Ajamii irraa kaasee haga Saabaatti haga dhufee Laatiin ga'utti qubeen itti geddaramaa dhuma har'a ga'e. Suni waan guddaa yookaan immoo kalaqa ajaa'ibaa jennee waan fudhannu miti wanti amma uumame kun sababni isaa halkan tokkotti waan uumamuu danda'udha. Yayyaba Oromoo shanan maal kuni of jajjabeessuuf waan jedhamudha. Sababni isaa sagaleen afaan Oromoo abaa caadhaadha hanga zaatti erga jiraate galgala tokkotti kanaan bakka buufna kanaan bakka buufna jennee xumuruu dandeenya. Wanti ulfaataan sagaleen afaan Oromoo keessa jiru meeqa maal fakkaatu akkamiin ibsamu isa kana kun immoo qophaa'ee lafa jira silayyuu sagalee haaraa adda ta'e erga uumuu hin dandeenye maali qubeen haaraa jettan kun maaliif barbaachisa? Dooktar Iwnatuun gaafataniiru dhaloota dudduubatti deebisuun ta'uu Oromoo gargar hiruun ta'uu dhaloota haaraa tokko burjaajiin hamaa dhaloota kana gidduutti uumamu maal yaaddaniitu maaltu isin kakaase akkamittiinitu kana rikoomend gootu quubsaa miti peepariin keessan kan jedhu isa kana fedhe isaan jabeessee irra dibee osoo hin taane jabeessee utuu deebisee gaariidha jedhee yaada. Egeree keenyaafoo maal yaaddan amma erga kana kaastani mana maxxansaa magaalaa Finfinnee jirutti koppii 10,000 erga maxxansitani erga gabaatti ba'e maal yaaddaniitu eenyu abdattaniitu isa jedhu. Aden qaama isaan duuba jiru gaafadhee barsiisaa OBN jedhama maqaan kee sorry kanaafin kana gaafadhee ulfaadhaa galatooma deebii makoo Ayyee fayyaa ta'ii naamusaan na gaafatte ammas waan ta'eef deebisii laadhaa jechuudha fayyaa ta'ii yoo naamusi jiraate yoo arrabsoon hin jiraanne ani dubbachuuf qophiidha rakkoon qabu kan hin dubbadhu moo waan hin beekurraati waan hin beekne hin beeku waan hin beekurraan dubbadha. Projektii kana dudda duubaa maaloodha qaama maaliitu jira jedheenni tarii kuulleen projektii ta'eera ta'a ani hin beeku projektii ta'eera ta'a barsiifamaa jira akkas ta'aa jira jenneerra kitaaba tamma maxxansitannaan jettu ani quban qabu Finfinneetti kitaabni 10,000 maxxanfame ani maxxansines hin beekus kitaaba maxxanfame garuu argee qorannoo kana hojjedheera ka'umsi qorannoo kootis waan kana duukaa akka wal qabatu dubbadheera. Kanaafuu tarii amma fakkeenyaaf kullee for Afrikaa kan jedhu dhaabbata tokko hundeessuu isaa nan beeka. Yoom dhiyoo kun hojii darbe keessa reefu walittuu hin qabamne jechuudha. Maaliif hundeesse sana? Inumaa afaan Oromoo irra darbee akka Afrikaattiyyuu afaanota jiraniif propose godhaa jedheeti kan inni ka'e. Kun immoo hin danda'amaaf gootattiin jechuu hin danda'an. Kun mirga isaati. Fakkeenyaaf afaan Kiswaahilii gaafateera. Barsiiftuu tokko irratti ramadeera qorannoo akka isheen hojjettuu fi achumaa afaan Kiswaahilii walii galanii barsiiftuun sun akka isheen qorannoo hojjettu godhaniiru jechaadha. Qorannoo irratti hojjetaa jirti. Afaan Kiswaahilii keessatti sagalee maaltu barbaachisaa kan jedhu.
Asuma ammoo afaan kuush kana keessa kan akka Sumaalee kana warra akka kan Affaar kan maalii kana tarii boritti adeemanii ilaaluu danda'u. Kanaafi kun sadarkaa jechuudha. Kanaafi sun anamma dhaabbata duraan ture hin beeku jechaadha. Dhugaa dubbachuuf duraan qaama maaliitu duuba jira abalutu fandi godhaa maal kan jedhu namni guddaan utuu sobuu baatee natti tolanaan namni guddaan utuu dhugaa Barsiiftuu muuziraa jirta. Insiamu networkii kooti barsiiftu. Barsiisaa modereetara qabda. Si kenneera deebiseen fuuneen. Yeroo deebitu miutii irraa kaafadhuuti dubbadhu neetworkiin keessa jeeqaa jira waan ta'eef. Aleeks barsiisaa fi Yoonii Oromiyaa ibsaa keessaa namni yaada qabdan itti fufuu dandeessu carraa isiniifan kennu. Aleeks jammala jalqabi. Akkuma tartiiba keenyaatti adeemna. Barsiisaa Abdataa fi Shee Hamzaa yoo galchite natti tola. Barsiisaa Abdataa fi Shee Hamzaa osoo galanii natti tola jechuumaa fi dhiifama. Tole galatooma hundi keessanuu warri waamicha kana sagantaa kana qabdanii namoota walitti qabdanis warri waamicha kana kabajanii dhuftanii ulfaadhaa carraa kana argachuu kootiifis anillee beekumsa amma kana afaan irrattis haa ta'u beekumsa gadi fagoo hin qabu garuu akka dhaloota qubee tokkootti wanta ifanaaf ta'uu barbaadutu jira. Gaafichi mootarii kallattiidhaan abbaa kalaqa kanaa ana jedhu ilaallata ture. Haa ta'u gaafii koo harka caalu lalisaatti na jalaa fite. Ani wanti gaafii natti ta'e barsiisaa fedha isaanii yeroo dhufanuu dhufaniiru. Barsiisaanii qorannoo dhimma afaanii irratti wantoota hojjetamaa jiran piroojeektiiwwan hojjetamaa jiran qorachaa jira nuun jedhaniiru. Ta'us qabasi isa kanan deeggarraa garuu piroojeektii namoota sagaliitu na bira jira waan jedhu haasa'aniiru waan guyyaa haasofnee turre. Namoonni qubee uumuudhaaf qubee kalaquudhaaf yaalan yookaan yaalaa jiran kalaqaa jiran namoota 9 akkas ta'an. Dokumentiin isaanii isaan bira jira. Kana keessa ammoo yeroon ilaalu kuullee addatti waan akka waan deeggarsa wayii godhamaafii jiru akka waan keessaa filatamaa ta'etti yeroo dubbatan hun dhagaa. Warri kaan jechuun qorataa tokkorraa hanga wanti kun hayyootaan hawaasa biratti fudhatamummaan isaa mirkanaa'utti yaada akkasii kennuun in eeyyamamaa akka seera qorannoo keessatti inni tokko isa kana. Inni lammataa piroojeektii kana akka qorattanuuf isinitti kennameera. Qaamni isa kana kenne immoo qorannoon kun waa'een kuullee kuni miidiyaa hawaasaa irratti ba'ee yeroo gandummaadhaan namni kana kalaqe sababa ganda kana ta'eefi akkasitti jibbamaa jira isa ganda sanaatiif hin ta'u isa ganda kanaatiifi amantiidhaan wal qabata jedhamee namni yeroo wal qoqqoodu argamaa jira. Kanaaf dhimmi kun anaafis hojii kootiifis kabajaa oromummaa akka oromoottis anaaf gaarii miti. Ta'uus hin qabu wanti kun adeemsarra jira waan ta'eef jedhamee amma yoo ilaaltan miidiyaa hawaasaa jira inni waan kana balaaleffatu isa deeggaru deemee sappoorti godha. Jarri sun achiin warra kullee deeggaru achiin sheer godhataa
wal jala deemu jechuudha. Waan kana immoo waliin ilaalaa irra miidiyaa hawaasaa irratti. Kanaaf wanti kun dhaabbachuu qaba. Sadarkaa kanatti adeemamuu hin qabu. Jettanii wanti itti himtan jira nama piroojeektii kana isinitti kenne. Tole. Akka hayyuu afaanii tokkotti immoo gaafa qubeen hawaasa biratti fudhatamummaan arganne hayyoonni irratti waliin galle dubbatamee wanti hundi hawaasaaf dhiyaatee yaanna hawaasaan fudhatamne kutaa Oromiyaa hundatti walqixatti hin laalamne tokko gaafa barsiifamu dhoksaadhaan namni akka dhimmi sun isin ilaallatutti wanti akkasii adeemaa jira sirrii miti qorannoodhaan alatti jechuudha. Wanti adeemaa jiru kun maalidha jedhamee qoratamuu waan biraa. Garuu ammasitti dhaloonni kun bakka bakkatti qoqqoodamaa jira. Afaan garaagaraa barataa jira. Wanti kun bakka kanatti dhaabbachuu qaba jettanii wanti isin dubbattan wanti isin gootan jira. Akkamitti immoo ilaalama gama seeraatiin. Utuu irratti waliin galamin hayyoonni utuu irratti waliin galin wanti godhamaa jiru kuni eenyu fa'aa itti gaafatamaa gochuu danda'a? Seera keessatti itti nama gaafachiisa yoo ta'e isiniin ilaallatu. Kallattiidhaan eenyuun ilaallata? Isa jedhuun gaafachuu barbaada. Isa kaandala isaatu na jalaa fite. Galatooma. Hayyee ulfaadhaa fedhasaa sumarra jira jechuudha. Garuu gaaffiima tokkorra deddeebi'aa hin oollu. Yeroon keenyas nu jalaa deemaa jira. Gastiirra namoota hedduutu jira. Namoota yaada qabanii. Asumaanuu fuulduratti maaltu ta'uu qaba? Maal gochuu qabna? Uummata burjaajiirra jiru. Kanaaf maal dhaabnaa wanta jedhu yaada waliigalaatti cuunfaatti utuu deemne gaariidha. Yeroon keenya nu jalaa sokkaa jira. Fuulduratti yoo barbaachisaa ta'e Maaster Hasaniin ni affeerraa nama qubee kana kuullee kana kalaqan jedhamanii isaanii waamnee isaanillee deebii akka nuu kennan yookaan gaaffii yaada akka nuu ibsaniif ni affeerra isaaniin illee isaanii waliin fuulduratti walitti hin dhufna. Kanaaf yaada kennaa deemaa cuunfaa gudunfaa utuu deemne gaariidha. Nu jalaa babal'ataa jira. Barsiisaa Oromiyaa Yoonii Ibsaa. Barsiiftuu dhuga baattaa. Gaafachuu malee ammaan tana waan gaaffii fedhasaa hin malle inni waakkataa jira himaa jira waan jiru. Waan Maaster Hasan gaafachuu qabnu wanni isaan amma asitti caqacaqaa jirtan ilaamatti gaaffii teenya garis nu gaafatanii jirtanii adda baafannee jirra jechuudha. Wanni isinii galuu waan takkaa isin keessa jira amma waan hin arge manuma kana keessattuu jechuudha. Maalii fi ilaalcha biraatti baajata biraatiin deeggaramee waan amantii wal qabatee maarree waan jedhamuu jira. Ni gungumtan malee akka lubbuu teessanitti haasofne warri gaaffii gaafachuu barbaadan. Akka fedhii teessanitti haasa'uudhaaf ammas Maaster Hasan isin biran jiru laalee isin harka. Kana wal qabateeti wanni fedhasaaf yoo qabaadheewu baajanni illee bakka tanaa dhufee hin beekamnu kana kan deeggarameen hin beekamnu isinis gungumaa jirtan. Maalii fi haga dila kana mara laffaatil egaa qubeen qubee afaan Oromoo santeen qubeen tallaatiin ta'amma itti fayyadamaa jiru. Sagalee afaan Oromooti. Uummata kanaafis waan kan addan baafne lammaffaa immoo yoo gaaffii akka akaadaamiin kun dhaabbachuu qaba duraa jaameen karaa afaan Oromoo kana guddisuu irratti akaadaamiin afaanichaa dhaabbatee waan uumamarti namni silaachettoonni ta'e wanni kun akkatti dhufee uummatan girgireessu. Saniifuu warroota waa qoratu hunda irratti karaa akaadaamiitiin afaanicha akaadaamii qabaatee dhaabbatuu qaba sirriitti gad dura. Kanarratti uummanni garaagaraan amma waan isaan keessa jiru nan argan haasofni keessanii gariin ni gungumamu. Gaafa waliin isaa gaafatan jiru. Galatoo. Sorry, ani waan kaafadhe sa'eenii haasaara anis gaaffii makaasiin xumura fedhe saalu tokko yoo deebifte si wayyaa an personally akka nama tokkotti akka Oromoo tokkotti inni kun na ilaallata jettee qorannoo geggeessuu keetiif kabaja guddaa qaba. Ani har'a waanumti hin dhageeyyu qubeen gosti sagal Shee Hamzaa anis akka seentu gaafataan jira si argaan jira sorry qubeen sagal barsiifamaa jira jechi jedhu kuni biiroon barnoota Oromiyaa dhimma kanarratti waan beeku qaba. Gama sanaan hoo maal hubatte? Faayidaa fi
miidhaa isaa akkuma adda baaftanii ilaaltanii waa'een dhaloota jenereeshinii afaan qubee laatinii kanaan barateeyo maaltu yaadame wanta yaaddan qabdu akkam taha jettanii yaaddanii jirtu waan jedhuufi qaamni dhimmi laatu akkamumaan callisee ilaalaa jira moo innis waan itti hirmaataa jiru qaba waan jedhu osoo naa ibsitee natti tola. Fedhasaa walumatti qabiiti yaada kennuu ibsigaa gara cuunfaatti maaltu ta'uu qabaa isa jedhutti deemnaati sana booda Oromiyaan waan jedhu yoo qabaate. Hayyee. Namni seenuu qabu yoo jiraate nan bu'aa fi barsiiftuu dhiifamaa wajjin. Hayyee Aleeks galatoo. Tole. Ulfaadhu Aleeks. Hayyee. Kabaja guddaa isinii qaba. Dhugaa dubbachuuf utuu isin gaaffii dhibbana gaafattanii waan na ilaallatu ammallee deebisuuf ani qophiidha. Akka itti hafuura tasgabbiitiin na haasofsiiftu taanaan hunda keessanuu dhugaa waanan qoradhe irraa waanan beekurraa waanan danda'e isiniif hima waan ta'eef ibsaa dabalatee obboleessa koo barsiisaa dabalatee barsiiftuu dookteriin dabalatee alalisaa Oromiyaa hundi keessanuu kabaja guddaan isinii qaba. Kabajamaati na kabajanii yaadaan filaa isinitti maddu yaada koo dhaggeeffachuu keessaniif nama yaada koo dhaga'u dhabeen ture bara. Nama yaada koo dhaga'u nama na dhaggeeffatu dhabeen turean. Silaa namni maal hojjettee gurbaa wanti itti balleessitee jira kottumeen mari'annaa utuu namni naan jedhee ani dhaqee eenyuun iyyuu mariisisuuf qophiidha. Kanaaf kabaja guddaan isinii qaba. Mee kan obboleessa koo Aleeks irraa jalqabaa. Aleeks maal jedhee waan kuullee kana rikoomendi goote fakkaata. Kuullee rikoomendi gochuudhaaf qubee torbatoo jira kanatti ilaalte. Baay'ee 9 keessaa 7 ilaale. Namni tokko odeeffannoo na dhoowwate. Namni tokko odeeffannoo na dhoowwate barsiisaa jira garuu odeeffannoo na dhoowwate. Nama tokko immoo argama isaa sirrii argachuu dadhabeen yuutuubii irraa hin barsiisaa bira ga'uun dadhabe. Abbaa sanaa imeelii kaa'ee jira imeelii isaa barreessinaan naa deebisuu didee. Ani ragaa hunda walitti qabadhee ofirraa qabaam kunuu ragaan ani ittiin namootarraa fudhadhee iddoo adda addaa irraa namoota jiran irraa fudhadhe ragaan guutuun harka koorra waan jiruuf ani sodaa tokko hin qabu. Waan an hojjedhe irratti bar utuu eenyuyyuu na gaafate eenyuyyuu deebisuudhaaf qophiidha jechuudha. Waan an hojjedheef itti gaafatamummaan qaba jedhee qaama biraa itti gaafatamummaa irraa hambiseeraan. Yuunivarsiitii Wallaggaa itti gaafatamummaan qabu ana itti gaafatamaan kanan jedheef kanaaf. Yuunivarsiitiin nan ajajne hojjedhu jedhee. Okay. Maal jedhe isinitti fakkaata obboleessi koo maaliif rikoomendi goote qorataa irraa hin eegamaayii jedhe. Waan kana mariifan dhiyeessaa jira ani. Dubbiitu wal na jalaa dha'e bar. Piroojeektii barumsichaatii fi qorannoo kootu wal dha'e malee ani rikoomendi kan hin gochaa jiru namootaaf mariidhaaf dhiyeessuudha. Amma mariif dhiyaachuuf immoo waan kana yoo xinnaate waraqaa irratti tuttuquu qaba nami tokko. Tuttuqee ilaaluu qaba malee akka itti mari'achuun isaan fayyadu. Kanaaf boqonnaa 6 keessatti kanan kaa'esu waan sanaa jechuudha. Namni taa'ee ilaalee qaqqabee ilaalee mari'ata. Amma guyyaan tokko guyyaatti dhiyaatu yoo ta'e guyyaan itti aanu guyyaa maree yoo ta'e namni immoo galgala ishee boqonnaa 6 sana keessa deemee ilaalee dhufeetu mariitti dhiyaata jechuudha. Wanni kun ilaaleennaan ta'uu didee deemsisuu hin danda'u. Kanaafi asumatti dhaabbatu jedha. Nama 100 keessaa namni 60 asumatti dhaabbatu yoo jedhe achumatti dhaabbata. Walakkaa ol yoo jedhe. Garuu haa qoratamu jedhamee rikoomendi godhamuu danda'a ammallee. Haa qoratamu. Wanni mucaan kun ilaale hanqina qabaa. Dooktarii isheetuun na qajeelchuu danda'u waan kana. Ilaa. Wanti mucaan kun ilaale hanqina qabaa. Amma immoo kottaa kara kanaan ilaalla. Yoo dhugaa garaa qulqulluudhaan afaan kanaaf hin dhaabadha ta'e. Afaan kanaaf hin hojjedha yoon ta'e hamma kanatti jechuudha. Kanaaf filannoo 7 filannoo 8 jiru keessaa wanti ani qubee keenya amma jiru sana duukaa wal madaalchisu tokko ol ba'uun dirqama ta'a jechuudha qorannoo keessatti. Dooktarii isheetuun dooktarii unatuun kanarratti yookaan adeekamuu danda'u akka akkas miti jedhanii ogeessaa qorannooti waan ta'eef isaan. Keessumaa isin addana taa'uun isaanas taa'uun akkan
waan kana irratti garaa qulqulluu dubbadhu na godha beektu. Sababni isaa yoon dogoggore illee fedha isa sirrii mitiinaa jechuu danda'u waan ta'eef. Kanaafi rikoomending godhe jechuun haa ta'uun jedhe jechuu miti. Kana viidiyoon koo inni sooshaal miidiyaatti gadhiifames kanuma dubbata argitaniitti yoo ta'e. Ani qoradhee fidee isin immoo qorannoodhaan kuffisaa jedheetti dubbadheera. Hooyiidhaan miti bara. Amma haasaa gaafa sanaa yoo dhaggeeffattan waan nama haasa'u keessaa wanta linguistikaalii afaan duukaa wal qabatu baay'een isaan jiru. Immooshinaalidha baay'een isaa yoo ilaaltan. Dubbiin immoo silaa akka irra tasgabbiin haasofnu kanatti. Amma akka itti lalisaan gaafatu. Akkitti dookteriin gaafatan. Akkitti alaksi gaafatu kun tasgabbii bifa tasgabbiitiin malee lolaan miti bara. Dubbii kana duuba maaltu jira? Dubbiin kun piroojeektii birrii baay'een itti ba'eedhaadhaan hin ta'u dubbiin. Kanaafi rikoomendi gochuun dirqamaa sana booda immoo hayyoonni immoo kuffisuu jechuudha yoo barbaadan. Adaraan hubadhaa asitti. Har'a tarii dubbiin waan ta'e inuma qabbanaa jedheenii yaada yoo akkasitti dhugaasaa hubanne. Inni lammaffaan namni sitti kennee qorannoo kana dhaabbata nama sitti kenne jira qaama sitti kennetu akkati qorattu jedhama. Sanarratti maal jettaadha wanti alaksi kaasee ani qaamni natti kenne hin jiru. Namoota bakka adda addaa jirantu natti ergu waan kana. Ilaa waan akkasii barsiifamaa jira quba qabdu. Jara kana namoota akkasii kana barsiisaa quba qabdaa jedhanii natti ergu. Anaan waan waa'ee afaan Oromoo dubbadhuuf. Isa booda an achirraa ka'eetan qorannoo kana qindeessee jechuudha. Yeroon kana qindeessu dursa namoota sanan gaafadha mee natti agarsiisi waan jiru natti agarsiisa namni sun. Akkuma nama tokko dookter maastera sanis natti agarsiiseera jechuudha naan. Daqiiqaa 15 natti agarsiise isa booda ofii koon ilaalee ofii koo yaalee qorannootti galuuf hin beeku taanaan immoo waan hin beekne irratti akkamittan qoradha. Kanaaf kan namoota kaanis akkasumattan ilaalee jechuudha. Kan namoota kaanii maaliif achirratti diteeyilii isaa wal bira qabdee jechoota sii duukaan barreessine kompiitarroon jiru maal godheen barreessa kompiitaraan hin qaban jarri baay'een isaanii. Waan kompiitara duukaa wal qabatu immoo appilikeeshinii isaa buufadheen achirratti barreessee jechuudha. Waa qorannooti kan nama dubbachaa jiru. Kanaafi qaamni natti kenne qaama wayiitu sitti kenne kan jedhamu ani qaamni natti kenne hin jiru adaraa. Oma qaamni natti kenne hin jiru ergaman fudhadhe tokkoon qabuun. Mootummaan natti hin laanne qaamni mormituu natti hin laanne nan fixa qaba. Nan fixa. Yaada wal fakkaataa irra deddeebi'aa jirta. Ammaarree yaada wal fakkaataa na gaafate kaa. Haa xumuru gaggabaabsaa yeroon keenya deemaa jira gastiirra nama baay'eetu jira namoota muraasa ol galchee yaada isaanii akka isaan ibsataniif fuulduratti maal gochuu qabna isa jedhutti deebinee gaariidha. Ayyee okay nan fixaa qo'aasin warra barsiisaa jiru maaf hin dhaabsifneedha. Yaadattu yoo ta'e afaan Oromoo irratti waan adda addaatu rakkoo adda addaatu deemaa jira maaloo akkaadaamiin afaanii dhaabbatu gaafan jedhu inni har'an irratti duule namni tokko na biraan dhaabanne. Maaloo akkaadaamiin afaanii dhaabbatu u'uu jedhee yeroon iyyuu sila akkaadaamii afaaniitti kana dhaabsisuu kan danda'u bar. Maaliif dafee qorannoo dhumti kunu gara akkaadaamii afaanii dhaqa waan ta'eef. Kanaafi sana dhaabsisuuf aboo isaan qabu qaama dhimmi ilaallatutti himteettaa poolisiittan himaa eenyuttan himaa kan silaa himu akkaadaamii afaaniitti sun immoo hin jiru. Kana inni biraan okay. Kan isaa waan fixeensiyaa waan akkaadaamii sachumaa wal qabsiisee dubbadheera kan obboleessi koo ibsaan kaasee kan obboleessi koo barsiisaan kaase immoo biiroon barnootaa waan beeku qabaa jedhe waan hin beekuun qabu. Beekuu isaanii waan hin beekuun qabu. Beekuun qabanii jedhee waan hin murteessuun qabu. Ani akka qorannoottan qoradhee jiran silaa ammoo anarraa dhaga'u amma akkoo namaafuu dhiyeessituu naan jettaniin bar. Qorannoon kee dhiyeessuu hin dandeessu namattuu dubbachuu hin dandeessu namni hunduu kana fuutee akka gadi hin baanee bakka inni jirutti iyyuu qabaa akkana godhaa jedhanii irratti dubbataa bar namni akkamittan biiroo barnootaatti dhaqee agarsiisaa waan kana. Kanaafuu anamma dhaabeeraa jechuudha. Walumaa gala waa'ee kanaa haasa'u namoonni garuu naaf hubatanii qorannoon hojjedhe malee sanan goone jechuumaa fi waa'ee dhaloota qubee isattaanu maal yaaddee kan jedhu sana
egaa sanammoo qorachuudha ilaaluudha. Amma ani rikoomendi godhee ilaaluudha yoo ilaalamee in taate itti fufaan ta'u taanaan hin dhaabbataa jechuudha. Kanaaf waan qorannoo koo alaa itti galchuudhaaf dirqama hin qabu jechaadha. Inni biraan qaamii dhimmi ilaallatu itti hirmaateeraa kan jedhu tarii waan kana dhimma mootummaa yookaan qaama wayii wajji wal qabsiifamee akka biiroo barnootaa yookaan akka ministeera barnootaa wajji wal qabsiifamee waan haasa'amuuf egaa irra deddeebite naan hin jedhina dhugaa waaqa isan amanu qaamni kana duuba jiru karaa koo hin jiru hin beekuan waan tokko hin beekuan qorannoon hojjedhe kaka'umsa mataa kootiin kanuma jechuu barbaada ulfaadha. Hayyee Oromiyaa yoon hin dubbanneet yoon galatoomaa warri achi jirtanii namoota jajjaboo fi namoota guguddootu as dura jechuudha. Jalqaba irratti wanta ani kaasuu barbaadu Profeesar Fedhasaa hedduu galatoomaa yaada keessan bal'inaan nu laattaniittu isin qorataadha. Garuu akkan jedhutti namoota sagaltu yookaan qubee sagaltu jira isa amma bakkee ba'ee beekame malee jedhani. Ani isinirraa illee gaaffii hin qabu. Obbo Hasan irra keessa teessanii na ilaalaa jirtu yoo ta'e isiniifan gaaffii qaba jechuudha. Profeesar Fedhasaan garuu badii tokko qabdaa asitti nama dhumarratti jechuudha. Dhiifama naa godhi na of kalchi. So namoonni sagalii qubee nuuf kalaqaa jiru jechuudha. Namoota sagaltu qubee nuuf kalaqanii kudhanaffaan bor ganama ana ta'a jechuudha. Abbaan qabu afaan Oromoo abbaan qabu. Abbaan barbaade kee bocuu danda'a. Qabeenya qabda taanaan appilikeeshinii uumtee kiiboordii isaa irratti gashitee achi as baasuu dandeessa jechuudha. Amma qubeen uumame kuullee kan jedhamu kuullee jecha kuulleen uumame kun amma even Oromiyaa keessatti fudhatamummaa qabaateera dirjitii dhaabee Kiswaalii bira deemuu miti gaaffiin kiyya. Sabni Oromoo fudhateera kitaabatti barreeffamee ga'u maxxanfamuu isaatii fi biiroon barnoota Oromiyaa kana beekaa fudhateera angaaffii kanatti ta'ee olaantummaa eenyuutiin geggeeffamaa jira. Namtichi kuni waggaa 19 kan inni dhame maal ta'a dogoggora afaan laatinii keessa jiru isa ammatti fayyadamaa jiru kana jechuudha. Isa sirreessuudhaaf waggaa 9 yoo dhameera ta'e waggaa 19 dhamee qubee nuuf boocee fide harkatti fudhatamuu dinnaan humnaan fudhattaa ta'aa jira amma wantichi ijoollee kuullee fi ijoollee qubee ta'e gargar hiramee jira jechuudha. Okay, sagalaniin ganaa gad dhufu 11 gandi 11 amma qubee mataasaa fi loqoda mataasaatiin uummataa jechuudha. Kanatu adeemaa jira. Akkan amma laalaa sagal inshallah 11ffaa 11 12ffaa amma nuu dhufaa jechuudha. 11ffaan anuma taati. Dhaggeeffadhaa. Amma kuulleen kun addunyaa wajjin wal lusumsiisaa jedhe Profeesar Fedhasaanii jechuudha. Translaate haasaa jirtati. Fakkeenyaaf Dr. Daawunatu Haayiluu jettee yoo gashite translate isa godhu haasaa convert isa jijjiiru sanaa jechuudha. Nuyi san barbaan qubeen laatinii kana biyyooti guguddatanuu fayyadamaa jiru. Oromoon isaan keessaa isa tokkodha. Dhaloonnumti qubeen boocaa jedhee as kaka'aa jiru kuni ergamni isaa maalodha? Kaayyoon isaa maalodha? Eenyutu isaan kadhate? Naan ta'uu qubeen amma fayyadamaa jiru kun naan ta'uu kan ittiin jedhe jiraao. Inni ammatti fayyadamaa jiru kun naan ta'uu kan ittiin jedhe jiraa. Lalisaan gaaffiin kakaase baay'ee isaa gaaffiin sila qabadhee turedha. Galatoomi lalisa. Oromoon naaf hin ta'uu qubee naaf kalaqaa jedheera. Akka afaanni Oromoo hoogganaa hin qabne yookaan immoo abbaan qabne kan nuti barru kanadha jechuudha. Maaliif borganama abbaan barbaade ka'ee waggaa 5 dhamee qubee kalaqeera jedhee gadi tarreessee nu fiduu danda'a. Borganama ibsaa abbaa jaalalaa fidee qubee nu kalaqee gad nu fiduu danda'a. Akka jechuun maal jechuudha? Siyaasa gal jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf kuullee kana yoo fudhannee kuullee booda immoo immoo dhaqee kan madaalamaadha jedhamu yoo qopheesse amma immoo isa kana kuffisnee isa kana duukaa deemnaa jechuudha. Dogoggora isa jiru sana sirreessuu irratti waggaa 10 maaf hin fudhanne beektonni fi hayyoonni afaan Oromoodha. Beekna warri jedhan baranneerra warri jedhan fakkeenyaaf hodhaa fi hodhee namni tokko ganda tokko ka'ee qubee uumee abeet yaa Oromoodha. Buusee gandi suni yeroo hundaa ol ba'ee ganda warra irratti alba'udha kaayyoon isaanii jechuudha. Namni tokko qubee uume gaafa jedhamu fakkeenyaaf Wallagga keessaa ka'ee qubeen uume qubeen kun ishee fudhatama argate. Achi booda Wallaggaan umurii isaa guutuu gandoota warra irratti albaa kanadha jechuudha. Kan maqaadha kan barbaadan
Dhiifama naa godha jechoota afaan kooti. Dhiifama naa godha. Innaa Kuni dhiifama arrabsoo jechoota akkasiin fayyadamanii manni kun beeku remove si godha jechoota akkasii yoo dubbatte si buusa gadi. yaa dhiifama emotion sababan ta'eefidha dhiifama naa godha. So kanaafiyyuu maal jechuun barbaade? Akkasuma immoo Master Hassan as gidduun jiranii gaaffii natti dubbachaa jirtu immoo isaaniif waan ta'eef yoonii koo just yaaduma kenni tolee. Irra keessa jiru irra keessa Injiranii isaanas injiranii Master Hassan as injiranii deebii kana sii kennuu kan danda'u hin jiru edeen. Ayyee ishi. Galatoomaa jira. Inni kan biraani Profeesar Fedhesaanii jechuudha. Qorannoon kuni gaafa simbira dhufee hayyee qorattanii irratti ilaaltaniitu. Garuu immoo yeroo kitaabaan maxxanfamee haga lijitii bira ga'utti haga amma kana kitaabni maxxanfamee kitaabni amantaallee maxxanfamee deemamutti maaliif gadi baastanii mormii keessa hin agarsiisne? Maaliif sababni isaa ayyama eenyutiin kana gochaa? Barsiiftuun yoo isheedhaan mijatee namoonni akka itti waan silaa har'a ibsine kana argatan haala mijeessiif bakkeetti jechuukooti. Ani kanan booda dhimma miidiyaa duukaa haasa'u dhimma waan akkasii kana hubannoo kennuu fi bakkee keessa deemu naquan kana booda. Maaliif anaarra waan dubbachuu qabu dubbadheera. Maaliif dhaabsisuu diddee jira? Maaliif immoo gabbaateen balaaleffanne? Baran ani fuula Feesbuukiitti hin finne homaa tokkoyyuu. Waa'ee kanaa barri anayyoo haasofsiisuuf an deemaa utuu hin jiru. Dhaggeeffadhaa hundi keessan. Miirri yoon itti deemaa jiru sirrumaa mitiyu. Yoon wanni siidhaan barbaadu Oromoon sagalee qubee qabdi malee qubeen talaatiin hin qabnu qubee. Gaafa warri sagalee qubee qabu gaafa warri sagalee itti godhe qubee laatiin tanatti bifa baacaa jedhu godhasisan abbootii har'a immoo waan kanaan isinitti as ba'e ilmoo abbootii saniiti kan akkasin liqimsiitee fudhu. Yoo siiteen fudhattaa yoo siiteen dhiifta. Hagasuma wanni asii arrabaa fi hayyootaa fi kaan bira tuqu hin jiru. Yoo hagas takka kaka'umsa takka qabaatte itti kaatee waan fooyyessu takka laatiin tanan fooyyessu yoo jette kanarra fooyyessii fidi. Takka dhimmi kun siyaasa. Barsiiftu ibsaa koo. Amma taraa kiyya. Miira keessan galanii Dooktar Runatuudha carraa kennaatii. Wanta isa ilaallatu hundumaa kunoo amma isiniif ibseera. So hubannoo akka nuu ta'uu fi kanan as fide walarrabsuun hin jiru jechoota like fuulduratti maal goona isa jedhutti adeebinu. Gaaffii yoo ta'e waa'ee kalaqa qubee kanarratti nama ilaallatu finnee nama sana gaafachuu wayya. Tole waa'ee qorannoo yoo ta'e duwwaadha malee ammatti gaaffii finneerraa gaaffii hin gaafatinaa please. Kanarraa anillee ijoolleen na bira jiru kanarra sa'aatii dheeraa hin qabu. Gaaffii utuu hin taane yaada Oromiyaa koo atisi yaada
maal ta'uu qaba dhuguma dhaloonni kun hin fudhata fuulduratti maal goona wanta jedhu dubbanneetu haa xumurru